seenatii sheenaa baay'atte Oromooni. share goda warri sheekana maal jaabeeytani warri nu laaluu dhufees warri nu taazabuu dhufees warri nu arrabsuu dhufees hundinuu galatoomaa jeejani akkasanii warri nu laaluu dhuftanii fi gartee nu dhaggeeffatuu fi nu arrabsuu dhuftan hundinuu galatoomadha yaada baay'een qabu فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين جاني واليادتشيسا يادتشيسون مؤمنين فيدي خانما فوان تكو تكو واليادتشيسون يرو تكو تكو بريدة دا نمني يادتشيسي کرتے هرّي کو فواتيمون مبرباچ بني مالف هرّين karaa yeroo tokko irra deemte irraa qofa hin deebitu saniin alatti harreen ammas bakka garaa itti guuttatte irraa namaaf hin sossootu ilmi namaa ammoo sanirraa faallaa ta'uudha qaba nu egaa irra baay'een keessan na beeytanii gaafa jaallan keenya qaqqaaliin girrisoochin keenya gartee bilisoomne jeenutti iyyees ni dinne bilisoomne gaafa jaanis ni dinne keessumaa jireenya biyya baqaa jireenya hama san keessatti kan namni itti miidhamu san keessatti lakki hin bilisoomne ni sobani warri bilisoomne jiru ni sobani bilisummaan akkanaa miti biyya bilisoome yoo ifiifillee bilisoomin biyya bilisoome yeroo ilaallu bilisummaa jechuun wanta dammarra mi'ooytu wanta shittorra urgooytu bilisummaa jechuun biyya kan keetirratti kabaja siin malu kabaja ilma namaatiin malu kabaja argattee daldala barbaaddu sirbuu barbaaddu dhiichis akka barbaadde yoo barbaadde dalagachuu rafuu waan barbaadde waan yoo godhu baratu yoo barbaad biyya kan keetirratti sa'aatii tokko osoo hin daangeffamne nama tokkoon osoo hin daangeffamne biyya kan keetirratti kabajaa biyyattii jettee kabajaa irratti argattee jiraachuudha bilisummaa jechuun bilisummaa kana ammoo qaamni ani bilisummaa siif hin beekayu qaamni achi deem as deem je'ee na hogganu osoo hin taane bilisummaan saba kiyyaa bilisummaan biyyattiyaaf maaliyee of gaafadhee bilisummaa irratti cichee kallattiitti deemuu qabutti ilmi namaa deemutu barbaachisaadha. Maaliifini waan kana yeroo irra deddeebi'ee isinitti dubbadhaa waan biraatiif miti takka isinirra beekee osoo hin taane namni kun kallattii adda addaatti waa hubata. Namoonni baay'een irra baay'een keenya siyaasaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf namoonni keenya irra baay'een biyya arabaa kana keessa dhufanii tissitee re'eeti warri re'eetisu warri kun hoolaatisa kun gaalatisa kun horiitisa kun gartee anillee waan kana godhaatin ture kun mana arabaa qulqulleessaa dalayduu ta'e qulqulleessaa biyya faranjiitis yoo laalte kaampaanii keessa seenee namaa ergamee gabrummaa keessa taa'ee jiraata kana hunda irra baay'een namni dhugumaan bilisummaan maal akka taate maatii ofirraa dhaalee maatii ofirraa baratee gabrummaa maal akka taate Oromoorra kan amma jiru kan maali bilisummaadha moo gabrummaadha wanta kana sirritti maatii ofirraa sirritti barate harka dila kana keessa harka muraasa irra baay'een hawaasa deemu kun hoolaa akkanumatti biyya irraa ba'e kan hubannaa ofii hin beekne kan eenyummaa ofii hin beekne kan eenyummaa sabaa hin beekne kan eenyummaa biyya isaa hin beekne kan maalummaa saba isaa hin beekne maalummaa dhiiga ilma Oromoodhaa dhangala'u dhiiga haadha Oromoodhaa tan dhangala'u obboleettii Oromoo kan dhangala'u kan dhangala'aa ture maaliif dhangala'aa ture dhiigni obboleetta kiyyaa maaliif dhangala'aa ture qeerroon meeqa maaliif nyaadhamte yaadan akkanumatti yeroo if duuba deebitee ilaaltu
hubachuun salphaadha. Hubachuun salphaadha. Qaamni naatu sii beeka juu kun lakkii ati naaf hin beektu. Qaamni amma deemee naatu sii beeka. Oromoon akkana ta'a, akkana godha, akkas ta'a, karaa kana deema, karaa kana hin deemina. Qaamni jee Oromoo dogongorsiisaa jiru. Oromoo daandii gadhiisaa jiru. Qaamota kana. Oromoon lakkii ati nuun beektu waan keenya nuutu beeka. Kallattii kanarratti yoo nuun deemte kallattii kanarratti nuun deema. Oromoon akkana jechuu dadhabuun isaa rakkisaadha. Namni kamiyyuu dhiiga Oromoo dhangalaa ture waggaa dila kana dhangalaa ture kun kaayoo dhangaleef qaba. Itoophiyaa ijaaruuf. Ifin osuma Itoophiyaa ijaaruuf dhangalee Itoophiyaa san keessatti ati kabajaan qabdu. Oromoon kabajaan qabu. Haati tee kabajaan qabdu. Obboleessi kee kabajaan qabu. Abbaan kee kabajaan qabu. Kan barate kabajaan qabu. Qonnaan bulaan daldala isaa midhaan isaa oomisha isaa gabaatti dhiyeeffatee gurgurachuu hin danda'u. Jireenyi guyyaa guyyaan ummata keenyatti hammaataa jira. Guyyaa guyyaan ummanni keenya beelee rakkoo hamaaf saaxilamee magaalaa keessa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf magaalaa keessa tarkaanfii takka ilmaan 5 ilmaan 6 qabatee namni bakka biraa dhiisi Finfinnee keessa amma namni sossoo'uu dadhabe. Kana akkamitti ofirraa buqqaafna? Akkamitti waan kana ofirraa jijjiiruu dandeenya? Yoo maal goone jijjiirra? Qaamni amma anaatu sinii beeka jee biyya alaa keessa deemee akka booyiraa jaldeessatti bookkisee kaleessas akkana jechaa turre akkana ta'a. Itoophiyaan ni diigamti. Itoophiyaan hin diigamtu. Itoophiyaa ijaarree bookkisu kun gaafa Itoophiyaan qabuudha mana isatti itti dhuftu qaama kushiinaa seene qaama iyyee uujee siree jala seene na awwaala arra lubbuu na baasaa jee booyaa ture waywaataa ture. Qaama kanarratti Oromoon ammallee Itoophiyaa nu ijaara. Itoophiyaa gartee abbootii keenya nyaataa turte. Akaakiyyoota keenya nyaataa turte. Hayyuu keenya nyaataa turte. Itoophiyaa tana isin ijaara. Itoophiyaa dimokiraatessina. Lolli kun lola dhaabbatuu miti. Lola akkanaatii miti. Akkana jee jaanii gartee dimokiraasiin dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waggaa 22 mararaa guddinaadhaan nama Jawaar caalaa nageenya jaalatu. Nama Jawaar caalaa Itoophiyaa san jaalatu. Garuu biyya san keessatti saree hanqatee yeroo barbaadan hidhanii yeroo barbaadan gadhiisanii yeroo barbaadan eeganii akka barbaadan godhaa jira. Qaamni kun ammallee qaama biraa ifitti dabalee ammallee Itoophiyaa Oromoon haga humna godhatti Oromoo haga ijaaramaa jirtu kana bakkaa ceessisuudhaaf Oromoo haga humna godhattee lakki wanni nu baasu hidhannaadha. Qawwee hidhannee Itoophiyaa sanillee ijaarra. Amma walloo irratti waan isaan dalagan artistoonni isaanii wallistoonni warra naftanyaadha. Maafiyaan warra olaantummaa malee walqixxummaa ilma namatti amanne waan Oromoota walloo makiinaa keessaa gabbaasanii osoo agartan rasaasatti qabanii mataa keessa dhaa turan. Mataa keessa akka malee mataa makiina irraa gabbaasanii rashanan. Wanti kun fagoo miti. Oromoon kana irraanfanna. Maaliif irraanfanna? Wantoota akkanaa kun maaliif irraanfatama? Ilma nama namni Oromoon seera aadaa Oromootti nama gumaa baafata. Oromoon gumaa baafata. Gumaa baafachuu maaliif dadhabne? Maaliif dadhabne? Maaliif quba walitti laanna? Gumaa baafachuu maaliif dadhabne? Gumaa baafachuutu nurra jiraata moo gumaa nyaatu nurra jiraata? Qaamni gumaa baasu eenyu? Maaliif biyya teenya irratti gartee gumaa baasuu dadhabne? Kana wal gaafachuu qaba jettu. Yoo kana wal gaafatu anaa dhufu jennee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ansaar kiyya akkamati? Akkam anaa dhufu jennee baga nagaan dhuftanii? Baga nagaan nu edda jirta akkamati? Jirra galata rabbii. Alhamdulillah bari si caqasaan ture kanaan durallee si caqasaa man jira beekta. Dhugaa dubbachuuf taanaan jalqaba waa'ee makeerraan xiqqoo sababan sitti dhiyeenya qabuu fi sababaati jaala baqattummaa keessatti jaala turre naafati waa wal dhoksin hin qabnu bara 2018 yeroo biyyi iyyee iyyisiisaa ture
yeroo sana waan nuun taane beekta biyya baqaa keessatti hattaa namni nu dubbisu dhibee namni salaamtaa nu gaafatu dhibee gaafa nu lakki hin bilisoomne lakkisa harka reebinaati namticha kana bakka inni dhufe hin beeknu impaayirri biyyattiin hin jijjiiramne sirni hin jijjiiramne gaafa jennee uummatatti daawwaa gochaa turre uummanni nu ciinceeffachaa ture jechaadha nu ajeeffachaa ture hattaa bakka gadi teenyuu dhabne jechuudha dirrisaadhaaf. Yeroo sana maal jedhe Dr. Solomoon Hungaashee yoo yaadattu ta'e yeroo gujiidhaa fi wallagga irratti balaan tokko roobaa ture. Warri har'a ajjeechaa gujiitiif wallaggaa nutti kolfaa jiru kun jedhen gaafa ilmaan immiyyee tokko tokkoon dhuftee mana keessaa gadi baaftee balbala keessan duratti isin qaltu ani immoo gamana dhaabadheen isinitti kolfaa jedhen wanti kun ta'eera argineerras inni kanan argine inuman argu ijisaa jaamaadha yaa ikwaana naaf illaahi bilisummaan isaan baanan kuni yoo nama ajjeesuun uummanni jimlaadhaan dhumuun walloon biyya isaa irratti dachii isaa irratti ajjeefamuun bilisummaa yoo ta'e jarri bilisooman ammayyuu oromoon gabrummaa keessaan baane keessa jira oromoo kana kan akkas godhe tokkoffaa gabrummaan irra dheeratee mataa adooche lammata warra maqaa Itoophiyaanistiitiin deemanii biyya alaa keessa deemanii propagaandaa afuufan warra propagaandaa afuufan propagaandaa Itoopiyaanistummaa ideoloojii abashaan sammuu dhalootaa keesse sammuu keessatti guddifataniiti Itoophiyaa yoo isheen diigamte Oromiyaan ni diigamti Itoophiyaa yoo isheen badde Oromiyaan ni baddi jedhanii warra naftanyaa jala fiiguu bare warra Itoophiyummaa jala fiiguu bare isaantu dhaloota ammaa kana jallisuudhaaf tattaafataa jira garuu dhaloonni ammaa jenereeshiniin amma jiru dhaloota Itoophiyaatiin bitamus miti dhaloota Itoophiyummaa leellisus miti kanarratti ragaa gurguddaa qabna ragaan nuti qabnu gaaffilee diyaasporaan hayyoota keenya gaafachaa jiran argaa jirra waan isaan ittiin jechaa jiran amilee isaanii keessatti cabsanii alhamdulillah amilee isaanii keessatti cabsanii amilee Itoophiyummaatiin dhufan ziyaaraa biyyoota faranjiirra naanna'anii Itoophiyaa suphuudhaaf Itoophiyaa waggaa 400 uummata Oromoo qaltee fitte Itoophiyaa waggaa 400 walloo amantii ishee irraa mulqitee sabummaa irraa mulqitee afaan ishee wallaalifte Itoophiyaa kanatti nutti fe'uu barbaadu jechuudha isa kana immoo likkii dhugaa jiru yoo walitti himne malee dhugaa himuun firummaa hin kuttu maaliif eenyuyyuu haa ta'u eenyuun obbo Jawaaris haa ta'u obbo Baqqalaas haa ta'u obbo eenyuu haa ta'u Profeesera eenyuyyuu haa ta'u barnootni isaanii Oromoof yoo faayidaa tokko hin qabu ta'e Oromoo bilisummaadhaaf xurreen argisiisu yoo ta'e barnoota isaanii fudhatanii qilee keessaa seenan nu waan nu galcheen qabu barnootaaf yoo ta'e leencoo lataa isaan caalaa barnoota qaba bar leencoo lataa dabilmaa hindi jette warri faranjii nama sammuu lama qabu nama dandeettii ajaa'ibaa qabu inni iyyuu barnooti isaa waan tokko nu fayyadne jechuudha bilisummaan jarri baananii yaaki dhugumaati Oromooni Abashaajjiin bilisoomaa dhuguma Abashaajjiin biyya tokko keessa ta'a Itoophiyaa keessa hin danda'amuuf jarri balaayinnati barbaadu isaan nuti ijoollee Solomoonii nuti ijoollee gooftaati namni nutti bu'e gooftaatti bu'e namni nutti bu'e waaqayyotti bu'e nun ijoollee Solomoonawaati rabbi biraa dhumne nun namaa ol malee namaan gadi miti nama kana ajjin diimokiraasii walqixxummaa edda hin eegdu yoo maal taate malee yoo qawweedhaan funyaan ishee fottositee biyya kee keessaa baafte isa qawwee baatu bira yoo dhaabbatte amma namoonni maal siin jedhu siin makiinaa keessa teessee biyya faranjii teessee hin bilisoomne jetta hin bilisoomne baratiyyuu hin bilisoomne bar jireenya gaarii jiraachaa hin jirtu sababni isaa maaliif yoo biyyi kee bilisoomteeti biyya biraa yoo dhattes bilisummaa argatta sabni bilisummaa hin qabne biyya kam yoo deeme iyyuu bilisummaa hin qabu har'a uummanni keenya Suudii keessatti hidhamee kaan ajjeefame kaan mana hidhaa dukkanaa keessatti tortoraa jiru osoo biyyi keenya bilisummaa qabaatte mootummaa aadila qabaatte silaa achittiyuu bilisummaa qabna Masriittis bilisummaa qabna Sudaanittis bilisummaa qabna uummanni Oromoo har'a saree hanqate jechuudha hanga saree sabni bilisummaa hin qabneedhe jaarraa abbaa gadaa akka saree maraatuu jedheen akka saree maraatu hundatu dhagaadhaan ofirraa rukutaa jedheen jarri immoo diimokiraasiitti namanan jedhe walqixxummaatti namanan jarri warri abashoota of tuulummaatu keessa jira isa didee abashaa jalatti nu qabuu barbaadu nuti immoo isas abashaa matti qabna abashaa dha'ee namni abashaatti nu qabuu barbaadu namni Itoophiyaa jalatti nu hidhuu barbaadu diina innikkaa firayyuu miti diina inni Itoophiyaa jiru walitti nu qabee walitti nu suphuu barbaadu hin suphamtu Itoophiyaan keeshaa butute taateetti keeshaa dooniyaa butute taatee jirtii jechuudha Itoophiyaan kanaaf jecha uummanni Oromoo yoo maal ta'e qofa yoo wal dhaga'e yoo qawwee jala hiriire qofaadha qawwee jala hiriire bilisummaa isaa yoo gonfate qofaadha kanaan ala bilisummaan firaashii irratti namaan dhuftu bilisummaan karaa nagaa jedhanis karaa nagaa jechuun Profeesar Mararaa joonjessee biyyattii keessatti hambise Haayilee Fidaa fannisiise bara 1960moota keessa namoota meeqa hayyoota meeqa karaa nagaatu jennu nama meeqa dhabne
Har'a Daawud Ibsaa mana hidhaa dukkanaa keessa jira karaa nagaan qabsaa jedhe. Hayyooti akkasuma qondaalonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa keessa jiru warri karaa nagaa jedhe. Eessa jiru warra mee karaa nagaa dha'u. Bar karaa nagaan qabsaa jedhee Jawaar mana hidhaatti waggaa lama keessaa fixanii gadhiisanii bar. Waggaa lama achitti miimoorii isaa keessaa daqqalanii akka barbaadan godhanii. Akkasii Baqqalaa yoo ta'e mana hidhaa keessatti guddate achitti oolmaan isaa bultiin isaa jireenyi isaa mana hidhaa ta'e Baqqalaa. Isa kana namoonni keenya rakkoon isaan qabanii rakkoo beekumsaa osoo hin ta'in rakkoo gandaan wal deeggaruu qabu gandaan. Rakkoo gandaan abaluu islaamaa maqaan isaa islaamaa sababa isaaf deeggarra abaluu ganda kootii sababa isaatiif hin deeggarra. Abaluu wallaggaadha Baqqalee wallaggaadha kanaafuu Baqqaleen deeggaraa jedha namni wallagga. Namni Arsii Jawaarii Arsiidha kanaafuu Arsiin deeggaraa yookiin Jawaar islaama ani islaama waan hin ta'eef akkanii hin deeggara. Laa kana miti wantichi kana miti dhimma amantii miti dhimma sabaati. Dhimma lubbuun jiraachuu dhabuuti. Akkasitti deemna taanaan waggaa 100tti hin bilisoomtu Oromoon. Oromoon kan isheen bilisoomtu yoo afaan qawweetiin deemte qofaadha. Nama afaan qawweetiin sitti dhufe afaan qawweetiin ofirraa deebisuun shari'aan islaamaallee nu deeggara. Qabsoo keessattis kanatu barbaachisaadha. Namni qabeenya isaa osoo eegu eenyummaa isaatu eegu wamam maata duuna maalihi au wamam maata duuna irdihi fahuwa shahiidun jedhan ergamaan Rabbi alayhi salaatu wasalaam. Namni eenyummaa isaatiif qabeenya isaatiif osoo loluu irratti wareegame inni shahiideedha inni jannata seenaa jedhani. Maaliif jaalkamaalee bodheen gadda wareegame qabeenya isaatu eeguu irratti wareegame roorroo osoo ofirraa dhorkuu irratti wareegame shahiideedhani Rabbiin jannatal firdoos keessa nuuf akaa'u warri sababa isaatiin daldalataa jiranis jiru sababa jaalkamaalee bootiif gootummaa jaalkamaalee bootti keessanii fuudhanii suuqatti galchanis nurraa dhaabbataniin isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Galatom Eleanor Ulfadu. Aye Jalle Munir. Aye ana dhufu jenne. Assalamu alaikum. Me ni dhagama nama activisti yeroo hunda cichoominaan gartee qabsoo bilisummaa Oromoon qawwee hidhatee kabajaa qaba nama yeroo hunda Itoophiyaan yoo Oromoon humna qabaatee kabajaa qabdii nama jee irratti cichu keessaa nama hangafaati. Arra ammoo qaamni kaleessa hidhamee Oromoon booyaa fi turte hidharraa bee Itoophiyaa dullattii amma cabxee bututaa jirtu kana ijaarra jaanii adeemaa jira. Diyaaspooraan hamma danda'atti dura dhaabbachaa jira. Hawaasni Oromoo diyaaspooraati. Yaada kana osoo hin fudhanne ejjennaa isaaniitiin arrallee borullee ittiin amannuu jaanii waan kana ejjennaa isaanii ifaan ifatti uummatatti mul'isanii deemaa jiranii. Kanarratti maali jetta hegereen Oromoodhaa maal ta'ettee yaadda haalli amma deemaa jiru kun? Galatoomii ulfaadhu ijoollee teenya sheer godhaa za'aan kuttee jirtii gaati za'aa malee dhuftee dhaqaa Ameerikaatti dhuftee warri biyyaatii fi warri biyya Arabaa jirtu warri Awurooppaa rafanii jiranii Ameerikuma qofa. Kanaaf sheer godhaa yooyyaa sun Oromoo kush baga nagaan dhufte sheer godhe okay. Waa qabxii 4-5 dubbachuu barbaadu. Sirriitti na dhaggeeffadha. Uummanni keenya hubannoo siyaasaa dirqama hubachiisuu qaba. Anaa dhufu jennee obboleessa kiyya weelkaan baga dhuftee Muniiree oofadhu ayyee. Okay. Karaa nagayaa gizee jaan karaa nagayaa what is meaning? Hiikaan isaa karaa nagayaa maali? Ani akka nama dhuunfaa tokkotti yaadda kiyyaan ibsadhaarra si galee. Karaa nagayaa ni deeggartaa yoo naan jette yes ni deeggar. Qabsoo karaa nagayaa. Yes akka yaadda kiyyaatti. Garuu karaa nagayaa amma kaafaa'oon Baqqalaa fi Jawaar godhan kanaa miti karaa nagayaa. Isaan karaa laamsheessuu jedhama malee karaa nagayaati. Karaa ummata diyaaspooraa laamsheessuuti malee karaa qabsoo karaa nagayaa hin jiru. Ummataadhaaf ani yeroo 100 dubbadhee jira. Qabsoo karaa nagayaa ni deeggarra. Qabsoo karaa nagayaa yeroo qabsoo qawwee ol wareegama nama kafachiisti. Karaa cufuu jira. Rasaasa dura dhaabbachuu jira. Taankii dura dhaabbachuu jira. Waamicha hiriira yaamuu jira.
kana karaa nagaa jechuu qabeenu nuti. Asoo qawween dhukaasne harka qullaa taankii dura dhaabbachuu. Harka guddaa qawwee dura dhaabbachuu. Karaa nagaa qabsoo jechuun kan qabeenu nuti. Karaa nagaa isaan deeman kuni kaleessa karaa nagaa jeeju har qabsaa'ee ture. Karaa nagaa kalee qabsaa'ee fi karra qabsaa'ee takka waliin fakkaatu. Waan reaaliti namni keenya asuma beekuuti dhugaas asuma beekuuti. Nuti nagaan barbaadna. Noo qabsoo karaa nagaa ni barbaadna. Kaleessa akkamitti yaadi warrumaa kanees yaadi kumaji galee yaadi lakkoofsa tokko kun lakkoofsa lama bifa jijjiirratee. Yaadi kaleessa asoo biyyifaan aangoo liqabanbarra ta'e liqabanbarummaa jijjiirame galee kaleessa qabsoon akkamii godhamaa ture. Booteen Gaazaa Jibuuti irraa dhufu Suudaan irraa seestu karatti gurgurame sanis qabsoo karaa nagaa. Uummata hidhaa jiru baasuudhaaf har'a uummata hidhaa jiru baasuudhaaf maal godhu jiran Jawaarfaan Baqqalaan fa'aa maal godhu jiran Abdii Raggaasaa fa'aa tiruudhaan dhukkubsataa jiran tiiviidhaan dhukkubsataa jiran qeerroo 50 hidhaa jiran maal godhaa jiran yoo qabsoo godhan ni deeggarra qabsoo karaa nagaa kan garuu karaa nagaa gisee jankaa qabbanoota biddeena kanaa miti qabsoo qawwee olii wareegama barbaachisa san ni deeggarra miti Oromoon kutaa 11 baatee hawaasa isaa akka Goed Munire indagamu mal. Sagaleen isaan dhagayamu. Munir. Ya connection isaan natti fakkaata. Taayee atitti fuudhee baasii. Isa biraayi. Yaanni isaa obboleeyya qiyya yaadaa obboleeyya qiyya kaduraa san irratti dura waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu nageenyi keessan isiniif haa baay'eetu bakka jirtanitti. Obboleeysa qiyya kadura seenee beesan irratti yaada isaati irratti dabalannoo wayii qabaanis yaada xiqqaa tokko galatoomina naquu keetiif obboleeysa qiyya. Ani waa'uma takkaan jechuu barbaada. Reefu dubbii kaaftee qabdaa. Dubbiin reefu ati kaaftee goda tokko keessatti taraa lama cinii namuun fafaa. Namni guyyaa tokko ni dagamaa, guyyaa lama ni dagamaa, sadiin dagamuu. Jechisan jecha dhugaadhaati. Oromoo yeroo hedduu goda tokko keessa ciniinamtee jirti. Karaa nagayaatiin habashaan waa biyya namaan kannitu 90 takka waan nu mudate ni beeyna. Waan har'aan tana Wallaggaa fi Gujii fi Boorana mudachaadhaa jiruutu 90 takka Harargee lubbuun namaa baala mukaa jalatti lafa gannaqamaadhaa turte. Dhukkubni saniin dhaabbannee uummanni Oromootis qabsoo isaatirraan deebinee hidhaa fi ajjeechaanis dabalaatuma deemee har'aan tan ammoo gabroonfataa haaraa ijaarraa 21ffaa afaan Oromoo dubbatuuni lubbuun Oromoodhaa qisaasamaadhaa jirti. Dhuguma rabbii namni kun silaanii fi dhuguma rabbii boruun du'aan na eeggataa namni beeku waraabeessi adiiroo nyaate qarshoofis numa taa'aa jedhan. Arra dhumaatiin ummata keenya Wallaggaa mudachaadhaa jirtu. Dhumaatiin arra ummata Gujii fi Booranaa harkaa qabdu. Dhumaatiin arra ummata Walloo kophatti ciqaa. Yoo nutti hin jiru. Tinki connection natti fakkaata. Munire. Arra naftanyaa qophaawaa jirti. Itoophiyaan gosti hundi qophaawaa jirti. Gosti hundi hidhachaa jirti. Soomaaleen hidhachaa jirti. Affaar hidhachaadhaa jira. Sabni bal'aan miliyoona 50 harka maradhu taa'ii akka nuti si goone taataa. Taa'i namni ji'uun kun humaa nuuf harkaan qabu. Joohar Mahammadiis taanaan, Baqqalaa Garbaatis taanaan, Maraaraa Guddinaatis taanaan uummata Oromootiif humaa godhuu miti.
هاي كونكشناتو نماتو نرتي بالبلاتوري ديما في نرتي بالبلاتوراني هاي أكاسيكا الردي بيا إرقاد سنيفن ديبيسا بليز منيرة مي جالي كينيا غورو بوتو كجولي يندونيشينا بس إيفا مناماتو نرتي بالبلاتوري إما وجيتي فيه شبكة يا وعليكم السلام شبكة على النباسة يا أيه ani nama keenyaaf hooma takkaan dhaamuu barbaada. Waanuma takkaan dhaamuu barbaada. Beekumsaan dhaamuuf hanguma dandeettii yaa waanumaan beekurraa. Yoo boru ganama marroo dirribaadhaa Itoophiyaa wajjin wal ta'ee ka Finfinnee galu taate wallaahi wa billaahi gudii isa goona. Marroo gudii goona yoo inni Finfinneetti hin galaje. Qabsoon tanamaatii miti adeeroo. Tanam tokkootii miti qabsoon. Qabsoon tan akeekaa fi kaayoodha wanni deeggarru malee lubbuu namaan deeggarru. Lubbuu namaa jaalachuu yoo taate an obboleessa kiyya kaayyoon xiyyeedhalteen jaaladha. Sanii achi nama tokko hin jaaladhu. Wanni nuti jala yaa'uu qabnu kaayoodha. Kaayoo halee Taaddasaa Birruu, Elemoo Qilxuu, Baaroo Tumsaa, hayyoonni Oromoo miliyoonaan lakkaa'amu. Uummanni Oromootti dhume deeggarra malee abalu jaalachuudhaaf jecha abalu ganda kiyya jechuudhaaf abalu nadhiyaata jechuudhaaf nama deeggaruu yoo taate qabsoon nama deeggaruun taatu akeekaa fi kaayoo siinaa jala deemuudha. Yoo marroo dirribaadhaa boru Itoophiyaa wajjin wal ta'e boru gaara seennee gudii isa boona. Abadan numan taatu qabsoon tasabaati. Uummanni keenya bara dhufaa dabraa booyuurra bara dhufaa dabraa wal sakaaluurra waan biltsiginnaan jettu tanatti dhiisee sabni keenya qabsoo isaa cinaa dhaabbatee uummata keenya kan Wallaggaa fi Booranaa fi Gujii Walloo keessatti arra Wallagga keessatti deeyisuun mana haakimaa dhabdeeti afaan lagaa muka jalatti haati garaa qabdu dhalaadhaa jirti. Hobbaatii haati garaa qabdaltu bakka dhiigatti dhiqattu dhabdee yeroo tana keessa nuti laakiin akka waan gartee diinni keenya du'aadhaa jiru nutti toleetii miti addumaan fagaanne malee wallaahi lubbuu du'an oolle tana Oromoodhaaf kan nu jibbineetii namni hoggaa biyyaa namaa ta'e isanii akkana haasoitan jiru laaftuutti fakkaatti nutti toleetii mi qaamaan nu ciincaa'u jira bakka jirru tanaa du'aadha jirra isaan sadii wajji du'aadhaa jirra Oromoo yoo waan godhuuf dadhabne arrabarraa haadhaabnu dhaaba kanarraa yoo waa godhuuf dadhabne arrabarraa haadhaabnu yoo waa godhuu dadhabne uummata Oromootiif qeequu haarraatiifnu uummanni Oromoodhaaf bilisoomsa yoo waa godhuu dadhabne yoo seenaa abbootii keenyaa dalaguu dadhabne haarayoomsuu dadhabne taanuma jirtu san balleessuu dhabne haatti dhiifnu Oromoo wal sakaaluun qabdu wal jala yaa'uu qabdi karaan nagayaa Ameerikaa fi Awurooppaan dalaga malee Afrikaan yoo humna qabaatte tasiqiisha jirtu siqiishaa fudhachuu barbaaddi. Habashaan wanni isin beeytu qawwe afaan qawweetiin saamamne afaanuma qawweetiin deeffanna Oromoo waan kanarra walii galu qabdi carraa kana naa kannuu qalatiif galatoomi umrii rabbi si haadheereessu adeeroo halkan gaarii guyyaa gaarii siif haa ta'u siin dhaggeeffadhaa nama biraa naqi galatoomi ulfaadhu. Galatoomi ayye galatoomi jaala kiyya galatoomi goota onnee sibiilaati namni jechoota akkanaa kana irratti jechu maaliif dhiinii gartee namatti dhaga'amuu qaba obboleeyyan keenya. Okay, go ahead, Munire. Sosoban garan fayyiftu jaan kuntuuta madaan dhesitu sosoban garan fayyiftu jette Oromoon. Kana immoo qaamni yeroon akkana jiru qaamni wantoota kana itti dhamanne jechoota kana hin fudhanne Oromoon ummata hammataadha. Biyya teenya keessatti saba Amaaraa qonnaan bulaa gabaree baadiyyaa keessa jiraatu kabaja ulfina isaaniin malu kabajaan argatee warra kana Harargee keessa jiraatu aadaa marxoo hidhatee ummata Harargee wajjin lafa isaa qotatee walirraa fuudhee kun amantaa wal jijjiiree akka barbaadee waliin jirata. Oromoon ummata hammataa, ummata kabajaa, ummata safuu beeku, ummata duudhaa, ummata nama kabajee waliin jiraatu. Oromoon yoon hin bilisooma jette sabaa sablammootatu itti ka'a sabaa sablammootatu diigama Itoophiyaa jechuun Oromoo jechuudha maal jechuudha kun ajandaa propaganda Oromoon qaama kamirraa'u biyya kamirraa'u Somaaliirraa faayidaa Oromoon argattu hin jiru Afaarirraa Oromoon faayidaa argattu hin jiru sabaa sablammoota Dabuubirraa Oromoon benefiinni Oromoon argattu tokkollee hin jiru kana wal sobuu hin qabnu qaamni Oromoon qabeenya qabdi Oromootti dabalamee jiraata jiru Somaalee Afaar Dabuubta Oromoo jiraachuu kanaan alatti Oromoon sirna naftanyaa baadhadheetiin jiraadha sirna naftanyaati wajjin jiraadha kun
alal olola dhiiga Oromoo kaleessa dhangala'aa ture arra dhangala'aa jiruun wal faallessa. Kana jaala itti fufi Muniire mee yaada kan kee. Okay. Ni dhaggeeffamaa sagaleen kiyya. Yap ni dhaggeeffama Sagaleen kiyya ni dhaggeeffamaa. Okay. Asuma irratti qabsoo karaa nagaa asumatti xumura. Waa'ee galatoomarraa hin as deebi'a. Ummata iyyuu qofa arrabsuu qofa osoo hin taaneef ummataadhaaf ibsuun dirqama waan ta'eedhaaf. Waa'ee galatoomaa kuni Baqqalaa fi Johaar ijoolleen Cirootti Dillisan dhumte Booketti Albarakatteetti Awwodaayitti Shaashamanneetti Gobbaa Gaasara Jawaarii fi Baqqalaaf dhumte maaliifi achi dhaqanii dura ummata dhumeessan hin galatoonfatin. Dura nama hiriira ba'ee dura galatoonfatamoo nama lubbuu sii wareegeef dura galata geessite silaa galatoomaati. Nama lubbuu sii kanne dura galatoonfatta. Haadha ilma ishiidhaa itti dhabdee galatoonfanta dura. Kana waan dhugarraa fagaate asumatti waan kun yeroo hedduus dubbannee jirra namaaf dhiisina. Namni dura Awwadaa dhaqee Ciroo dhaqee Gaasara dhaqee daa'ima waggaa afuriitiitu Gobbaa fi Roobee keessatti imaama ajjeeffame. Munguddoo waggaa 80 ajjeeffame gaafa Jawaariif jaanii jechuudha. Ummata san asoo takkaa dhaqee waan biraatii miti dhaqee galatooma asoo Iskandar Naggaa faannoo jaaruu ture. Isaan galatooma akkamitti jedhama biyya keessatti yoo biyya akkasii Beektaa Muniiree kiyya biyya alaa kana maaltu jira beektaa biyya alaa hawaasa biyya alaa kana yeroo wajjin jiraattu warri Afrikaa keessa jiru kallattii addatti hubata ummata biyya alaa kana keessuma Ameerikaa kana keessa warra jiru dhugaa rabbii dubbachuudhaaf qonnaan bulaa biyya teenyaa kan siyaasarraa walaba ture amata meeqa mootummaan gabroomsatu biyya kana dhufee kaampaanii hojjechaa jira. Kaampaanii bakka uffata irraa bitatan, bakka nyaata irraa nyaatan qonnaan bulaan beene qonnaan bulaan asii Oromoo akkatti daadarkeessu kun lammata siyaasuma waan jaamu OMN Oromoon tun tokkittiidha. Oromoon tun gartee hundeen isii tokkittiidha. Nuti waliin waadhamne waliin gabroomne Oromoon tun akkana qaama juu hin beene qaama bara OMN banamu Oromummaa bareetu maajoriitii biyya kana keessatti qabanaa siima. Qaamni kun galatoonfannuudhaaf dubbii sirraan fudhadhee qaama kanaan dhufanii isin galatoonfannu dhufnee yeroo jaaniin qaamni kun hay namni kanatti miidiyaa gubbatti onna jiru aktivistiin beekamaan kun hayyuun kun dhufee gizee nu dubbisee siinja maaliif nu galatoonfattanii haadha Oromoo galatoonfadha haati galatoonfatuu qabdu ta ilma isiniif lubbuu kannite nuti gartee doolaara 100 akka wanni diyaaspooraan godhu bakka san jechuun ni dadhaban yaada keettuuf diyaaspoor ummata akkanaatu jira biyya kana keessa qonnaan bulaa siyaasaan beekne qonnaan bulaan amma gara Harargee kun irra baay'een isaa qonnaan bulaa siyaasaa beeku kanaatu jira yaada keettuuf laa ni beekamu laa war communitiin irra caalaa ni warra jokkuu jira Naannoo baka hojjetu wanna kana qopheessaa jiru Minisoota irraa qabii Jarman irraa qabii ilmaan kaadiree warra rispoonsabila wal baatu ilmaan kaadireeti kuni asirratti naa dhaabi kan waa'ee faannoo namni baay'een waa'ee walloo kanatti faannoo jaa yeroo ammaan tanaatti waraanni faannoo jaamu kan walloo dhaqee dhawaa jiru hin jiru kan walloo dhaqee dhawaa jiru ajjeesaa jiru waraana biltsiginnaati. Nuti mootummaa biltsiginnaati kan biyya bulchaa jiru faannoon biyya bulchaa jirtu. Nama keenya gowwoomsuudhaaf nama keenya sammuu isaa biltsiginnaa irraa akka bu'ee faanoo Amaara faannoo akka ja'uudhaaf OMN dabalatee olola kijibaa oof attenshina jijjiiruudha jechuudha. Biltsiginnaa cinaa akka dhaabbattuudhaaf. Jaalattee asoo hin taane dirqamtee jechuudha. Tooftaa kanarratti walloo umrii dheereffachuudhaaf hojjechaa jiran.
nuti shiftaa kabeenu bosona seena. Riphee lolaan bosona seena. Baardaar keessatti ka jiru nuti humna mootummaati fedhu faannoon haa ta'u maqaan isaa jinni haa ta'u seexaana haa ta'u waraana bulchiinsa Itoophiyaati kan mootummaadhaan hoogganamu maaliif magaalaa keessa jira faannoo gidee jettee jaalattee osoo hin taane dirqamtee akka biyyi bira dhaabbattuudhaaf waraanni faannoo jedhamu dhaggeeffadha Oromoo sheer godha dubbii mucaan Munir jeequn jechoota haaraa jecha addaatiin nama waan Oromoon hin hubatini jecha isaa kana sirriitti dhaggeeffadha. Oromeenni keessa nama lamaan jira gurubii lamaa jira gurubii bilisiginnaatii fi tan Oromoodhaaf dubbatu. Meelaani faannuma jaa kan ajjeesaa jiru bar diraamaa poolitikaatti dheereffachuudhaaf abiyyi nuuritti dheereffachuudhaaf dhiiga ilmaan Oromoo taphachaa jira. Ilmaan Walloo taphachaa jira. Ani amma fakkeenyaaf marroon Adaamaa jira yoo naan jetti isaa kanatti nan isin amanu. Marroon bosonaa loluu jira. Faannoon dhugaa kamuu abiyyiidhaan loltu kan bilisiginnaa naannoo Amaaraatti loltu bosona jirti. Tuni sirna kana ol jaareeti bifa maqaa beektu warra wallaa ta'u gina abiyyumaan hoogganamu. Tika abiyyiitiin hoogganamu. Warri Baardaar keessaa fi magaalaa keessa jiru jechuudha. Kana namni ararraa jalqabee OMN'dhaaf dirqama namni dhiiga uummata Walloo taphatu OMN'dha. Sa'aatii damee afur faannoo jaa. Faannoon bosona jirti abiyyiidhaan lolaa jirtu. Tuni faannoo mootummaati tuni. Mootummaa bakka mootummaa bilisiginnaa jee gabaasuu qaba. Kana beeknu akkasitti. Lammataa asirratti kabaayyirratti wanni dubbachuu barbaadu Itoophiyaa. Uummanni keenya wanni beekuu qabu tokko jira. Asirratti si gabaabsee baha. Yoo dandeesse Oromoo suusuu Oromoo kushnaa naqiitiin jechaa jirti naqi. Ijoollees takka naqaa deemi. Kabaayyirratti waan dabarsuu barbaadu uummanni keenya waan beekuu qabu tokko jira. Gabaabsuun barbaadanii beektaa namni keenya. Arraba qofaa osoo hin taanes liqitti ittiin teessuma ka fudhate haa fudhatu. Ani Itoophiyaadha, ani Oromiyaadha, ani Nimbuqaa, ani Itoophiyaan itti fufaadhaaf dura bilisoomuu qabaadha miti kaayooke. Ansaar Yooyyaa. Ana dhufu jennee jirsu. Ayyee ofi Muniiree. Munir Yooyyaa. Asirratti ba'uuf hin deema. Ayyee ofa. Uummanni Oromoo ani Itoophiyaadhaa jahuudhaaf ani Oromiyaadhaaf jahuudhaaf dura bilisoomuu qabu. Yoo gaafa bilisooman nuti Itoophiyaa jaan marroo yookaan ansaar abiyyoo isa uummata Oromoo dhaabuu hin danda'u. Garuu hiree san argachuu hiree murteeffachuudhaaf uummanni Oromoon qabsaa'aa jirti. Fedhu nuti Suudaaniidhaa Suudaanitti dabalamna. Nuti feenu Jabuutitti dabalamna. Nuti feenu Ameerikaatti dabalamna. Nuti feetu Oromiyaa taana. Nuti feetu Itoophiyaa taana. San murteeffachuudhaaf dura Oromoon namni gabri ani Itoophiyaadhaaf ani Oromiyaa jechuu hin danda'u. Namni dura gabrummaarraa bahuu qaba. Marroon Itoophiyaa jenoo akkasii miti. Hiree dura bilisoomuu qaba. Gabrummaa bilisoomuu waa'ee Itoophiyaa. Uummanni keenya kana baruu qaba. Uummata baruu hin qaban. Marroon Finfinnee to'atee Woboon Finfinnee to'attee waajjirri bilisummaa Finfinnee to'attee uummanni Oromiyaa nuti Itoophiyaa rooti barmaroon dirqisiisu. Sanii miti. Hiree san argachuudhaaf dura bilisoomuu qaban. Inaatti barabbarina. Kunoo waan Jawaar jedhuu fi waan Marroo jedhu adda. Noo akkasii miti. Uummanni dura gabrummaa jalaa bahuu qaba. Eertiraan gabrummaa jalaa bahateeti riifarandamii godhame. Ameerikaan dhufte, UN'n dhufte, gamtaa Awurooppaa dhufe paartii lamaa ture. Paartii Itoophiyaa jettuu fi paartii Eertiraa jettu. Filannoon addunyaarra godhamee akkasitti beekamtii sii kenniti. San ta'uudhaaf dura ofirraa sirni kun cabuu qaba. Sirni nafxanyaa cabeeti feetu Itoophiyaa ta'uu mirga keessan. Hawaasa murteeffata. Anaa miti, ati miti, Marroo miti, Woboo miti. Hawaasa murteeffata. Murteeffachuudhaaf garuu gabrummaarraa bahuu qaba. Gabrummaa jala taa'ee waa'ee Itoophiyaa, waa'ee Oromiyaa, waa'ee buqqa'uu, waa'ee Itoophiyaa subbuu haasa'uu hin danda'u. Fedhu Itoophiyaa haa ta'u, fedhu Oromiyaa haa ta'u, nuti gabrummaa jalaa dura baanee bilisoomni nama bilisa tokko. Ati gabra yoo bitamte, waa'ee bilisummaatiif waa'ee walabummaa haasa'uu hin dandeessu. Ati gabra gaa namaa si bitate. Minilikiin nu bitee jira. Sirna Habashaan nu bitee jira. Sirna sanii jalaa baaneeti Itoophiyaa haaromte haa taatu, Oromiyaa iddanteesse haa taatu, dura gabrummaa Habashaa jalaa, impaayera Minilik jalaa, siidaa Minilik
Isaan maal jedhan nama tokko asirratti ni xumura Zendiidha. Minilik kan mifars Itoophiyaatti first ni kaayoo isaaniiti. Ani nama kaayoo irratti cichuu inni dinqisiifata. Yep. Wala Tigrii haa ta'u wala Amaaraa haa ta'u. Kaayoon isaanii tokko fita. Siidaan Itoophiyaa diigamuu irra jira siidaan san diigamu maaliif ni beektaa? Namni tokko maal jedhanii beektaa? Minilik du'ee jiraa jira. No, Firoonis du'ee jira bar akkas taanaan. Maaliif kitaabni amata 3,000 amata 4,000 irraa dubbata? Abaajaan maaliif irraa dubbata? Oromoo salbachuun, Soomaleen tolbachuun, sabaa sablammiin salbachuun Itoophiyaa tana amma Itoophiyaa Minilik ijaare keessatti Minilik irraa waan jalqabe. Indaa'uun yeroo maqaa Minilik ka'e akka Firoonaatti akka xiyyaatti akka Abaajaalitti na'anatulla aleek jedhanii irra buufachuu qaban. Maaliif eenyummaa fi aadaa fi birmadummaa biyyaa independent Oromiyaa kan jedhamu gadi gamte Minilik irratti. Yoomuu ni raanfatamu. Harma muraa yoomuu ni raanfatamu. Oromoo salbinnisi wanti achirraa eegale. Kanaaf Minilik lafee ta'ee jira. Akkas taanaan Firooninis ta'ee jira bara. Akkas taanaan bara Abaajaalis ta'ee jira bara. Fakkeenya Oromootiif namni Firoonaa akka Oromoon salbattee gabrummaa jala kuftee waggaa 550 jiraattee Itoophiyaadhaan yaamamtu, Habashaadhaan yaamamtu. Ani Oromoo fi Oromiyaa irraa mulqee bilisummaa ishee irraa mulqee gabrummaa amma namni tokko hin galu. Oromiyaa jechuun akka biyya Suudaan jechuudha. Oromiyaa jechuun akka biyya Soomaaliyaa jechuudha. Oromiyaa jechuun akka biyya Ameerikaati. Biyyaaf dandeessee turte. Akka amma Raashiyaan Yukureen cabsee humnaadhaan ifi dabalaa jiru kanatti Minilik asitti dabale. Kanaaf Minilik hanqa achii ka'u gabrummaan Oromoo walitti hidhaadha. Kanaaf uummanni keenya siidaan achitti hojii jechuun Itoophiyaan Minilik taakkaa jettee Abiyyi irraa eegalte. Gaafa dargiin daa'um Oromoon ani namni Oromoon gaafa dargii Meegaafii si gaafadha asirratti siidaa aanolee fi calanqoo yoo fudhanne hastaa godaannisa Itoophiyaati waan Itoophiyaan Oromoo irratti harkaa fi harma murtee kaan lafee calanqoo tuulteen godaannisa Oromooti siidaan aanolee namni kamiyyuu ni beeka. Kanarratti amma qaamni Baqqalaa fi Jawaar Itoophiyaa Dimookiraatessina jaanii yaa'an kun gaafa Itoophiyaa Dimookiraatessan godaannisa siidaan kun Itoophiyaa sirni naftanyaadha ammoo siidaan kun achirraa yoo buqqee malee gaafin isaanii yeroo hunda siidaa sana achirraa kaasudha. Dimookiraasummaa Jawaarii fi Baqqalaan deemanii odeessan kan ifiifuu dimookiraasii hin qabne kan ifiifuu bilisummaa hin qabne dimookiraasii odeessan siidaan kun ni buqqaamoo gaafa isaan Itoophiyaa Dimookiraasii jaan egaa Itoophiyaan siidaan kun hastaadha. Siidaan kun nama walitti buusa waan aariidhaan ijaarame. Namaan nurraa du'e jaanii mallattoo yaadannoon achitti ijaarame. Warri naftanyaatis Minilik goota keenya jaan gaafa kana Jawaar siidaa kana diigat Itoophiyaa Dimookiraatessa moo kan Minilik san buqqaasee Itoophiyaa walitti araarsa. Laal Oromoo ta'ii Amaara ta'ii Tigree ta'ii Itoophiyaa san keessatti waan tokko jira. Yeroo qabsoorra jiran namayyuu saba isaa yaammata. Biyyaaf dandeenyee jaarra jira. Namayyuu dhugaa naa himuu barbaade. Yeroo masaraa seenanii qabeenya harkatan Itoophiyaa jira. Gaafa qabsoorra jiran Oromoo faristi jira. Kaanis Tigree faristi jira. Nuti wanni qabsooynuuf sabaa sablammiidhaaf ni beeka. Walqixxummaa saba biraattis ani nama haqa namaatti Tigree haa taatu, Somaaliyaa haa taatu, Affaar haa ta'u eenyummaa isaatii fi mootummaa mataa fi ijaarrachuu irratti nama deeggaru. Uummanni illiitii jaaman kuni poolitikoonni kuni kaleessa Oromootis ani Oromoo faristis ijaa Oromoo faris jechuun Oromoo goloomte jechuudha daarekti. Kume bakka Oromoo akkasuma jechuudha. Gaafaan godhaa ofaan xiqqoo shoo bishaan godhamee fi maarree biraa Itoophiyaa suphina siin jaa. Dhiiga ilmaan Oromooti masaraa seenaniiti. Qeeroo 10,000 fi 50,000 wanta jirte seenaniiti. Kan booda Itoophiyaa suphina jaa. Yoo kuute gaafuma ganama sanii'u sabaa sablammii hirmaachasaniiti qeeroo qofa ficcisiisan. Kuni riyaalitii waan beekamuu qabu. Kuni waan beekamuu qabu.
Addunyaa kana gubbaa taa'amee gaaffii nagaa kana. Addunyaa kana gubbaa irratti siidaan lama dhaabbatu wal fakkaatu. Hin jiru addunyaa kana gubbaa. Itoophiyaa qofa jira amma. Siyaasaan akkanaa. Harma murees. Harma Miniliki numere jedhanii siidaan kun dhaabbatee jira already. Kaanoo hamure. Addunyaan akkam goote. Yoo kan takka jiiste. Yoo dhugaate kamin Miniliki kaa. Yoo jibaake kaanika. Lameen warra takka. Addunyaa gubbarra akkasitti sirreessan. warri harkaan nu murame harmaatu nu murame jee iyyaa ture Itoophiyummaa tan akkamitti fudhatan amma akkamitti Itoophiyaa fudhatanii amma Itoophiyaadhaaf iyyaa jiran. Dhaggeeffadhu gaa. Hin fudhannee bar. Baru yoo Jawaarii fi Abiyyi wallalee First, qawwee addaan nu baase. Barra waan daqiiqaa shaniiti tana dadhiisi haa. Yoo Jawaarri. Kana dhiisi. Namni. Allaa waan tokko dhugaan jiru siima. Amma fakkeenyaaf gaafa Jawaarii Abiyyi nagee walitti qaban OMN aduwaa dabarsa. Gaafa hidhaa seene aduwaa ni dhiisan. Yoo birmadummaa Itoophiyaatti amante Jawaarii dhamee Abiyyi ariyame Itoophiyaatti yoo amante aduwaa kabajuu qabda dirqama. Gaafa waliin nagee qabdu aduwaa ni kabaju. Ayyee. Dhugaan jiru siima. Realitiin siima. Jawaarii fi Abiyyi fi hojii waliin qabatu birmadummaan biyyaa. Egaa Itoophiyaatti amante ani waan nama dhugaatti ni quudhaaf ni beekta. Aduwaan kiyya yoo jette gaafa mootummaan sirni eega sirnaa si dhibe malee biyya si dhibe eega biyya sanitti amante. Abiyyiin si jeesullee aduwaa kabajuu qabda eega Itoophiyummaa fudhatte. OMN eegaa Jawaarii dhabee booda aduwaa kabajuu agarte. Gaafa sangaa gaafa maqalee sanii fardeen keenya jaanii akkasitti akkasuma deemuu qaba yoo Itoophiyummatti amante. Mootummaa hojii sirnaa hojii malee biyya hojii waa'ee biyyaati. Kashilabbeen Oromootti taphattee bar. Wal shawwuu qabnu waan kana qabachuu qabnu. Itoophiyaa yoo jenne Itoophiyaa aduwaa fudhatte. Tiyya jettee itti amantee Abiyyiin si jeesus Abiyyiin lolaa Itoophiyummaa kee jaalachuu qabdu. Egaa biyyaa fi sirni adda mootummaan cunqurfamaa si cunqursu jechuudha. Gaafa wantaa wanti ani Oromiyaa bilisoomteen barbaada. Gaafa isaa hojjetu Itoophiyaa hin ta'uun akkasii. Akka kanaatiin miti. Nama meeqaatti wareegamaa jira. Yoo Itoophiyaa jennee itti fufnee mootummaa cunqursaa ofirraa buusu. Kana waliin hin gala. Rakkoon hin jiru waan hawaasni walii galetti walii gala. Gaafatti tole Oromiyaa hin dandeesse. Gaafatti tole Itoophiyaa subbamte. Kanaafittuu gara na gubaan. Nama keenyaatti akkanuma qisaas maaliif dhuma? Namni ijjannoo qabaachuu qaba. Ijjannootti amanaa. Siidaa waa'ee siidaa yoo fudhatte Minilik buqqeetti muuziyeemii ta'uu qaba. Akka seeraatti yoo waannooliin dhaabbate. Yoo calonqoon dhaabbate fuudhaniiti muuziyeemii akka fudhoon kaayanii deemanii namni daawwata. Hin caccabu akka seeraatti addunyaatti. Garuu akka gootummaas kaayaa asiis kaayoon kuni ashoofuut jiran. Tapha jiran. Kaleessa mallasaan umrii isaatti dheereffachuu fi waggaa 27 walitti odeege asiis Minilik asiis Oromoo walitti buusuudhaaf umrii itti dheereffuudhaaf jaare malee sirna addunyaa gubbarra jiru. Harma muraasitti ijaartee nimicha muraas biraa gootummaan dhaabuu jechuun addunyaa gubbarra jiru. Kijiba kun siyaasaa kijibaati. Siyaasaas hin jaabu. Waa lama. Kanaafuu siidaan tokko diigamuu qaba. Kan warra himatu. Takka diigamuu qaba bakka biyya san keessatti. Yoo Itoophiyummaa sanitti amantee gootummaan himte sanitti Itoophiyaa sanitti amante haan diigamuu qaba bakka. Yoo haan lakkii nuti fudhannu diigamuu qaba yoo jette kamin liqii diigamuu qaba. Lameen wal cinaa oofu jechuun naggaadummaa. Siyaasaa naggaadeetii jaama malee siyaasaa biyyaaf fayyaduu miti kun. An dhugaa jirtuun isinii. Egaa harma nu mure siidaan san qabsooyinee buqqaasuu qaba. Laakiin kunis haa ta'u jechuun maal jechuu biyya tokko keessatti ati qe'ee keetitti nama abbaa kee ajjeese siidaan ni dhaabbata ni ta'a.
وافقاتو أما قالوا يرودف haga Oromiyaan bilisoomsituu haga amma dimokiraasii Itoophiyaa warra Itoophiyaanizimii kun kanaafuu siidaan aanoleetii fi siidaan calankoo kun yeroodhaaf nurraa buqqa'uu qaba maaliif Itoophiyaa ijaaruu deemnaa eeba jaanii sila siidaan kunillee buqqa'uu qaba uummatatti labsuu qaban ture qaamni Itoophiyaa ijaare Itoophiyaanizimii ijaaruu deemu kun Oromoon kanallee gaafachuu hin dandeenye qaamni kuyyoo maaliif Oromoon nurraa dhaabbadha hamma danda'utti Oromoon asii biddeena itti kannaa doolaara itti kannaa asii nurraa dhaabbadha jaanii asii doolaara itti kannaa jira haalli kuyyoo maaliifi mee gabaabsi jaallee Ejersoof hin dabarsa. Okay maali ni beeta wanni amma jiru kuni anamma abiyyi ijannoo abiyyi ani waan dinqisiifadhu keessa ijannoon isaa takko piroojaktii qaba. Mililik ijaareeti lolli Tigraay silaan dhufne anoolee jiisuudhaaf qophaa'ee jira. Humna guddaa ka jaarrate anoolee fi calankoo jiisuuf. Tokko diigame tokko dhaabbachuu qabaadha. Ijannoo qaba. Of course, yeah. Halkanii guyyaa isa qeequu isa jibbu. Garuu ijannoo qaba. Piroojaktiin amma masaraa keessatti godhamee lolli dhufeeti lolli Tigraay jidduu kana dhufeeti malee Addisuu Aragaatii fi Shimallisiidhaan dubbiin takka eegalamtee turte tuttuquudhaan dubbii uummata. Taayee danda'ee ture. Tuqee jira. Yoo kun hin jiifamne Daani'el Kibratfaan biyyi tuni tokkummaadhaan oofuu hin dandeenyu. Asiis nama harma muree jennee dhaabne asiis hamuu walcinaa dhaabuun konkumaan ta'u yaada jedhuudhaan piroojaktii kaayyatanii okay fudhatee jira biyyi. yaada xumuraa tokko gaafa taayeen Minilik afaan Amaaraatiin barreessee Minilik goota deebi'ee afaan Oromootiin illee barreesseti Minilik goota siidaa afoolan ijaaramee afoola jechuun oral tradition wanta gartee jechaan dhageettiidhaan akkatti naftanyaan Minilik akkana godhe waan jaamu siidaa afoolaa diigamuu qabaa jee maxxansee ture. Taayeen kaleessa girrisaan kun arrabsaa ture isa kana arrabsaa ture arra ammoo Jawaar dhufee Itoophiyaa ijaarreennaan Jawaariin goota keenya hayyuu keenya jaanii harka dhaanii fi birrii itti kannaa jiran doolaara itti kannaa jiran kana akkamitti ilaalta? Gaale dubbii duraan sanna fiqiisimee wal keessa arra ajanduma tokko goona suuta haa gaggaluuf amma wanni naasoo suuta ni galaa fi Oromoota galaa jiraa fi ummata galaa jiraa fi anaabii piroojaktii isaa sirriitti hin beeku. Daani'el Kibratfaa hojiidhaan masaraa mootummaa keessatti walii galanii jiran. Gidduutti ijoollee cabsineeti as deebinee leelaa galabaan hojjaan ni beekta. Maqalee useenneeti waraana kana biltiisineeti aanoolee komaandii poostii baatii jahaallee labsinee ni cabsinaa yaada joo qaban. Calanqoos ni cabsinaa yaada joo qaban. Kuni baatii takkaa unurraan fudhatu jiru isaan illee baatii jaajaa baatii takkatti jira. Warraan tokkoon baatii jee yaadee jira sii galee. Alaa kulli haal nuti wanni ja'aa jirru biyya takka keessatti sirni lama hin jiru. Ani waan yaadamu keessa Abiy Arrabsaa Biraanuu Juulaa paartii bitaa. Hin ta'u. Meeshaa yaadii sirreeffama. Abiy Arrabsaa yookaan Abiy Arrabsaa Baacaa Dabalee paartii bitaa. Bar uummanni keenya rakkinni ni qabu. Minilik Arrabsaa Minilik Minilikii siidaa dhaabnaa jira. Gara dukii abdi gogol diinagdee nama harma muraa aanoolee irratti jalinaarummaadhaan lolee harma muree Oromoodhaan dhaabnaa fi siinja. Maali sirri akkana kun? Sirriidha. Bar jalinaara Minilik harka mirgaa isaa jechuudha abdi gogol diinagdee jechuudha. Sirriidha dhaabbachuu qaba. Siidan isaanii dhaabbachuu qaba. Minilik bakka goota ta'e siidan dhaabbatetti jeneraalota isaa kan lolee lolchisaa ture siidan dhaabbachuu fi anamma nama san deeggaru. Sirri nan dhaggeeffanneeti.
Sinaggeeffadhe naagalee jira. Galle kamili kaadi gamu kajenirare saada batu warra jiru jira baru ajiro jira ya kajiris ya ne jiri sibu jira me karra kenaka Yarota sagali oromo adwalo le kam kalan kola le shawa harkamura bar shawa rabar arsira shawa do meni beta senan shawa tu dogote jil sigale warra jalinare Portugal fi mililiki wajji dante oromo harkamure jechuudha ummata sanif dhabbachuu qaba mililik diigamuu qaba what is difference abiyin dabacha dabale what is difference habtu gorgisti nagde inda mililiki siyasa fokkotu kana mililik ta'u oromo ta'u amara ta'u sirna san keessatti kinama harmamure siidaan Itoophiyaa keessatti dhaabbachuu qabu fedh oromo ta gowana dhaacheedhaaf haa dhaabbatu nama jiru mililik haa diigamuu jira what is garaagarummaan isaa wanni akkana mali kana naafin kana siyasa addunyaa irran jirre jirinaara sagal oromo dure adwarra jirinaanni barcha lola calan qotii fi kulli adwa garaagarummaan baatii jaaban lola ituutii fi lolli adwa waggaa takka biyya jaaban ituu cabsaniiti afran kalloo cabsaniiti adwa dhaqan warrumma saniitiitu adwa dhaqeeban warrumma harma murasaniitu adwa dhaqeeban oromo gane jechu akana amata dibba garaagarummaa qabu baatii jaa garaagarummaa qabu lolli calan qofi kan jeneraaruma calan qoosaniiti tu adwa okay gabaabsi munirri nama dabarsafi jaalle ejersoof hin dabarsaa gabaabsi namaaf hin dabarsa jarraa Yasensi walu markaa fuunee haasofna. Okay jaalle ejersoo yaada inni juu kana yaada munirra juu kana irratti maal qabda yaadati Baay'ee guddaa galatoomi Muniratis baga nagaan dhuftee ansaar baay'ee galatoomi. Qoy adeemsa maaliifi kan qabsoo hin ufgaanuti maatii qabnaa suuraa keenyan as baanetti haasaa jirra ati meebii qaaman nu dhukattee sagalee qofaan dubbattee boru ganama diiyaaspooraa taatee biyya seenus mala kanaafuu dhiifama wajji jaallee jersoo sin beeka amma tokko ol nu bahi hawaasni keenya saasi baratu yeroo baay'ee na jala dhuftee haasofta waan ta'eef nu mul'achuu qabda maaliif kun qabsoodha gaa dirqama. Wareegama walii kan nu qabna dirqama ol nu bahi. Yaa bakka animmaan dhokadhu beeke Oromoo TV irrattuu na argaa oolta garuu lafa hojiin jira waan ta'eef malee bakka hojii. Yaa as bahi tolleeti kaameeraa duratti bahi sodaatiin rakkoon tokko hin jiru maaliif waa'ee Oromoo haasofna waan ta'eef. Okay. Maal wanti sodaannu hin jiru beeki maal sodaanna nuti namni qabsoo geggeessu waan sodaata. Moobaayilii keessan akkatti dhaabaa laalla gara ciibsitanii jirtu. Okay. Ya olo akkanatti dhaabbatu. Okay. Ammoo ya dhaabdanii mee olo? Ya osoo akkanatti sila taroo tokko iskiriina kana gabbuttanii bakka waan akka qulfiidhaa sana akkanatti tuuttanii ni sirreessa. Hayyee. Ammoo Okay, ofi rakkoon hin jirtu ayyee. Yaa guddaa galatoomi wanti dhokan nun jiru nuti qabsoo keessa waggaa 40 jirra waan taaneef wanti sodaan nun jiru kan asumatti jalaa dhayi. Ayyee. Waan sodaa jedhu asumatti jalaa dhayi maal jechuun barbaade yoo jettee haasaama Munir jedhe irratti I'm 100% agree nam fudhadha waan tanni jedhe. Yoo fakkeenyaa fi siidaan lama biyya tokko keessa hin jiraatu yoo jedhamee siidaan yookiin kan naannolee yookiin kan calankoo yookiin kan miniliki tokko diigamuu qabaanis ilaalchuma sanan qaba. Biyya lama keessatti waraanni tokko hin jiraatu jedhame miti. Asitti kun siidaa fakkeenyaaf Jawaar amma siidaa minilik fudhatee jira. Maaliifi Itoophiyaa ijaaruuf deemaa jira jechuudha. Namni Itoophiyaa ijaaruudhaaf Itoophiyaa suphuuf deemu impaayira minilik Oromoo harmaaf harka mure sana achitti tursiisuuf deemaa jechuudha. Kanaaf garaagarummaan Abiyyii fi Jawaar gidduu jiru ananatti mul'atu akkanaan ofii kootti xiinxalutti. Maaliif yoo jettee kunis miniliki nama guddaa ta'e itti fufuu qabaa jedha. Jawaaris sanuma jedha. Jarri lamaan irratti wal dhaban aangoodha.
anatu prime ministeri ta'aa fi anatu wannoo ta'aa irratti wal lolaa jiru malee wanta Oromoo ilaallatu miti. Jawaari Oromoo qabdii qabsiisee nyaachaa jira Jawaar. Uummata Oromoo qabdii qabsiiseetu itti fayyadamaa jira. Oromoo kana yoo barbaade maallaqa irraa guuraa warra Oromoo siyaasni hin gallee fi Jawaar nama ifatti Baahirdaar dhaqeetu kottaati Oromiyaa keessatti caffee Oromiyaa keessatti waajjira dhaabbadhaa jedhee dogoggora har'a faannoon Amaaraa Oromoo irratti hojjetaa jirtu kana kan waamicha godhee fi onnee itti hore Jawaar jechuudha. Kun immoo jibba yookiin waan inni Islaama ta'e yookiin immoo waan inni Kiristaana ta'e waan ganda kana ta'e utuu hin taane wantuma inni jedhe sanatu har'a uummanni keenya gatii guddaa itti kaffalaa jira. Kuni ilaalcha Jawaar qabu ilaalcha Itoophiyaati. Jawaar akkuma nama siin jedhe Oromoo qabdii qabsiiseetu itti fayyadamu malee Oromoo dhagaa hin jiru. Wanti Oromoon jedhu gara mirgaarra deemaa jira, wanti Jawaar jedhu gara bitaarra deemaa jira. Tuurii amma jiru kana keessatti waa laman ilaalean. Adeemsa amma jiru kana keessatti Jawaari yaada OPDO qabatee adeemaa jira. Baqqalee Garbaa immoo ABO fakkaatee haasa'uu barbaadee jira. Wanta kana lamaantu wanti isaan haasa'an lamaanuu warra kutaa jechuudha. Maaliif Jawaari ergama fudhatee ba'ee Baqqalee garuu Ameerikaa keessa akka inni ta'u godhan. Jawaarii fi biyya 23 fitu paaspoortiin kennameef akka inni tuurii godhu. Kun immoo kana tolche immoo obboleen Coolataatu jaarsummaa kana galeetu akka Jawaar addunyaarra deemee ikonomii kufe kana tasgabbeessuu fi uummata diiyaaspooraa ala jiru kana tasgabbeessuu fi kan alatti erge obboleen Coolataatu Abiyyi kadhatee piraayim ministeeriin itti aanu situ biyya bulcha ka jedhu waadaan galameefii jira. Jawaar kana qabateetu addunyaa naanna'aa jira. Lafi amma Jawaar dhaqee Jawaar biyya meeqa dhaqee Baqqaleen garuu bakka tokko duwwaa. Amma dubbii wannooti si deebi'uu fi Dr. Profeesar Baqqalaa bakkaa kaasuu barbaadu Jawaar faan. Profeesar Baqqalaanii Daawwid Ibsaatti hirkatee ajandaa adda bilisummaa Oromoo dhiibuu barbaadaa. Kanaaf immoo addi bilisummaa Oromoodhaa Itoophiyaa hin jaallatu kanaan wal faallessa ka jedhuu fi Jawaar maal godhaa jira? Profeesar Baqqalaa bakka sanaa darbatee bakka sana to'achuu qaba. Ijoolleen giddu galeessaa warri KFO keessa waggaa dheeraa turan gammachuu qaban wanta amma deemaa jiru kanatti. Wanta amma Jawaar godhaa jiru kanatti gammachuu qaban. Dhaabni kuni Oromoo biratti ajeeffamee ture. Erga nuti adda bilisummaa Oromootti hirkanneetu deemuu jalqabnee xiqqoo hafuura Oromoo jettee urgooftee ammas Jawaar sana nu jalaa balleessaa jira. Ofiillee immoo nama isa fakkaatu duwwaa dhaaba kanatti guuraa jira ka jedhu Profeesar Mararaan wannoo guddaa qaban. Inni garuu Jawaar Profeesar Mararaa bakka sanaa kaasuudhaafitu amma irratti hojjetaa jiru. Kana immoo ijoolleen giddu galeessaa kan Profeesar Mararaa duukaa turanii gammachuu wanta kana irratti hin qaban. Maaliif odeeffannoo qabnu kana mul'isa. Kanaaf ilaalcha Jawaar gadaantummaa Oromummaa fudhachuu isa jibbisiisee Itoophiyaa isa godhe waa lama. Tokko yaada Leencoo Lataatiin deema. Leencoo Lataa maal jedhaa? Saawus Sudaanii fi Eertiraan bilisoomaniitu dimokiraasiitti ce'uu dadhaban. Kanaaf Oromoonis immoo akkuma kana wal nyaatanii waan namoonni Leencoon qabsoo Oromoo balleessee fi uummanni Leencoo irratti duulaan Leencoo maal jedhaa? Oromoo yoo bilisoomee walii isaa wal fixaa ka jedhu kanatu akka itti riphee lolaa diigan akka itti warra mirgaaf qabsaan kana rukutaa tureera. Leencoo waggaa erga dhaaba keessaa ari'ame. Amma yaada sana Jawaar keessaa deemsisaa jira. Jawaar kana qabatee adeemaa jira. Kanaaf immoo Oromoon amma akka gaariitti dammaqee jira. Fuuldura dhaabbachaa jira. Fuuldura dhaabbachuun kun durii hin beekamu ture. Jawaaritti namni tokko bu'ee jennaan waan inni Islaama ta'eef jedhu amma suni bakka dhabaa deemee jira yookiin waan ganda sana ta'eef wanti jedhamu amma kufaa deemaa jira. Oromoon maal akka isa baasu maal akka isaan malu beekatee dhufaa jira.
biyya alaa kanatti dur yoo ati waa'ee Jawaar kaaftee Feesbuukis irratti cufanii si arrabsanii ati kana waan ganda kana taateefitu waan inni islaama ta'eef jedhaniitu kana deemsisaa turan. Amma suni quuqubii wantoo jedhamutu jira maallaqa afooshaaf walitti qabatan quuqubii nyaatame ta'ee jira suni amma namni fudhachuu didaa jira. Fakkeenyaaf Jawaar waan islaama ta'eefitu irratti duuluu jedhu Jawaar Prime Minister Itoophiyaa ta'uuf deema. Yoo Prime Minister Itoophiyaa ta'e islaama duwwaa miti kan inni Prime Minister ta'u. Amaaraafis Prime Minister ta'a, Tigreefis Prime Minister ta'a. Kanallee yaaduu hin danda'u. Girrisaan amma wanti inni odeessu waan inni islaama ta'eef irratti duulaniitiin jedhe. Garuu Jawaar kan inni deemaa jiru Prime Minister Itoophiyaa kan kiristaanaas, kan islaamaas, kan waaqeffataas yoodhuma ganduma bakkuma isaan jedhan ganduma sanayyuu yoo bakka bu'ee ka dorgomu ta'e bakka inni itti dorgomu sanatti fakkeenyaaf naannoo Arsiitti waa jennu achi muslimatu jira, waaqeffataa jira, nama amantii qabne jira. Kana hunda Jawaar bakka bu'ee dorgomaa jechuudha. Garuu girrisaan keenya waan kana hin beeku maal jedhaa Jawaar waan inni islaama ta'eefitu irratti duulanii ka jedhan. Jawaar siyaasa sagaagalummaa siyaasaa hojjetaa jira malee waa'ee amantii oofaa jiru kanallee girrisaan akka inni hubatu barbaadaati. Samiiriif carraa kenniif isinin dhaggeeffadhaan. Yoo gaaffii biraan jiru. Dubartiidhaaf suusuutti. Mee kuushii teenya mee asirratti yaada dabalataa kan qabdu gartee Oromoon 92 inuma nyaadhamee sobamee bara 2000 fi gartee 18 bilisoomnee irraa kaabaa kibbaa baadhiyaa parsantii dhibballee too baattu parsantii 85 ol Oromoon tokkummaa isaa agarsiisee mootummaa kana raasaa ture. Qaamonni gartee arra summii Oromoo keessatti facaasan achirraa gabbaanan Oromoon ammallee Itoophiyaa jechuu eegalte isa kanaati akka dubartii qeerroo Oromoo tokkotti akkamitti ilaalta? Galatoomii Abbiyyoo carraa kana naa kennuufi yeroo hirribaadha nurraatti dhugaa dubbachuuf erga silaatii isin hordofaan ture yaadni keessan hedduu namatti tola. Uummanni Oromoo waan si garamu ani ijoollee giddu galeessaatidha. Har'a jechuudha argitanii sulultaa irratti jechuudha taabotatu bu'e jedhanii sulultaa lafa amma kana ga'u torbee kana keessa Muniirillee hin beeka jechuudha lafa nurraa fudhachaa jiru jechuudha sulultaa amma Finfinnee Buraayyuudha gaditti jechuudha. Dhugaa rabbii zabana ijoollee Oromootu bulcha jedhan keessa baay'ee nama garamaa jechuudha. Achas deebinee waggaa 5 kana keessa jechuudha. Giinciin duraaniin magaalaa guddittii Giinciin jechuudha. Akkuma giddu galeessa taatee jirti. Amma garuu Giinci Ambootti dabalamee Giinciidhaa olitti godina addaa Finfinnee jedhanii keessattuu nun ijoollee Tuulamaa lafarraa nu buqqisuu fi hamma kana Giinciidhaa qabee already godina addaa Finfinnee jedhamaa jira jechuudha. Hamma lafti keenya saamamu kanaatiif iyyuu carraa Oromoon qabu waraana bilisummaa Oromoo faana ta'ee hidhannee hiree keenya murteeffachuu jechuudha. Kolkollee karaarra deemtee qabsoo as qabuuf achi qabuu deemtu immoo yoo ta'e jechuudha akka gandaattis ta'e akka sabaattis ta'e ofirraa hidhachuu qaba. Dhugaan jedha maqaa nama dhuunfaa tokko dha'uun barbaadu. Rabbiif haa galatu waraanni bilisummaa Oromoo har'a imimmaan haadhotii keenyarraa haqaa jira. Qabeenya Oromoo fi Oromiyaallee seef gochaa jira. Mirga keenyallee haga tokko nuu du'ee amma fakkeenyaaf paartii KFO yoo fudhannee dhugaa dubbachuuf KFO fi ABO'n walittuma dhufeenya hin qabu. Samaayin nama diriisadhaan sana jechuudha. Maaliif jennaaniin jarri karaa nagaatti amanu karaa nagaa yeroo jedhanii KFO'n fakkeenyaatiif jechuudha karaa nagaatti aman. It's okay karaa nagaatti aman. Waa'ee ABO'n isa galchu tokko hin qabu. Karaa nagaa KFO'n maal jedhu uummata jarri mata abdatanii deemaa jiru malee. Mee asirratti adeemsa. Waa'ee taabotii jettu kana waa'ee taabotii lafa
tuulamaa kana ummata tuulamaa kanaatu taabotiidha moo taabotiin fakkeenya fi taabotiin Harargee kana takka waan agarree gara Arsii kanatti illee isaa gadi hin bu'u Walloo kanaa fi gara naannoo Wallaggaa kana Gujii Boorana kana taabotiin kun gadi hin bu'u. Taabotiin kun maa tuulama kana qofa irratti bu'a. Tuulama kana taabota moo taabota kanaatu taabota jechuun maali sila inni? Dhugaa dubbachuu fi amantaa namaa keessa galuullee hin ta'u. Ani waanan jedhu gabaabumatti jechuudha. Kuni dadhabbina ummata maqaa tuulamaatiin lafa tuulamaa gurguraaru keessattuu warroota biltsiginnaa dadhabbina isaanii bakka bu'ee daallata malee ummanni tuulamaa fakkeenyaatii fi Harargee Arsii warroonni kuni dhugaa dubbanni harka 100 keessaa 75 musliimadha. Maccaa fi tuulamni akkuma argitu harka 100 keessaatii 40 yookaan harka 100 keessaatii parsattiin caalu kiristaanaa fi waaqeffataattiidha. Amantaa namaa hin buunu. Kun immoo dadhabbina ummata biltsiginnaa warroota nu keessaa dhalatanii kan akka Taayyee Danda'a, kan akka Shimallis Abdiisaa ergamtoota jechuudha. Kan akka isaaniitu lafa keenya hamma godina Amboo qofa bakka Amboon yoo maccatti cite tuulamni inumaa lafan qabu jechuudha. Godina addaa Finfinnee jedhama. Waan wanni jechuu barbaade ani amantatti bu'u osoo hin taane akkuma dhugatti wanta bu'u jira lafa tuulamaa kanarratti kochee faccee moo maal iddoo jaamu tokko bu'ee fi jaaban. Lafti tuulamaa kuni akka argitu giddugaleessa Oromiyaati. Giddugaleessa Oromiyaa jechuun anaafis saba biraatiifis kan paaworiidhaan amma fakkeenyaatiif jecha caarrataarra kan jiru jechuudha. Kun immoo lafa caarrataarra jiru Oromoon jedhu maalidha afaan Oromootiin maal jechuudha. Bakka giddugaleessa namni kamiyyuu hin hawwa jechuudha. Maaliif magaalaatti dhiyoo magaalaa Finfinnee Oromiyaa irra darbee kan Afrikaa jechaaru miti nu gabroomsanii kanaatiif iyyuu hundi isaaniiyyuu waan barbaadanii fi qaala'insa jireenyaatii fi qaala'insa lafaa giddugaleessa Oromiyaa wanta ta'eef ummata tuulamaa kana keessaa dhabamsiisanii warroonni keessa jiran immoo abbaa garaa ta'aniitu ofii isaaniitti kaayyoo isaanii galmaan ga'achaa jiru jechuudha. Kanaatiif har'allee taanaan borillee taanaan nun ijoolleen tuulamaa har'as boris gadi hin jennu jaalsaniifaa jala hiree keenya murteeffannaa jechuudha. Walaa mararaa walaa baqqalaa wanti keenya keessa galchuu hin jiru obboleessa ko. Gantuu keenya of keessaa baafnee itti muddinannu. Dhugaa yoo dubbanne uummata Wallaggaan hedduun galateeffadha. Leencoo lataa amma gadi hin bu'u. Maaliif kottee isaa cabaan beekan jechuudha. Akkasitiin gantuu keenya funyaan ishee qabnee of keessaa baasneetu nama tokko irratti xiyyeeffannee osoo hin taane hiree mataa keenyaa waraana bilisummaa Oromoo faana dhaabbannee murteeffachuu qabna jechuudha. Kanaatiif jaarraa kana keessa jaarraatti gabroomnu keessa hin jiru. Har'allee ta'e borillee ta'e namni waraana bilisummaa Oromoo irratti gandi kamiyyuu jechuudha ammaan booda gadi bahee wanti kun namni nama nyaate yookaas immoo gantuudhaan goota koo jechuu osoo hin taane gadi baanee saaxiluu qabna jechuudha. Dhugaan isiniin jira. Amma Jawaar gaafa Salaalee dhaqe fardaan simatamee nyaataan simatamee lolli deemaa jiru lola Taaddasaatii fi lola Mallasaatiin hin jedhu. Beekaa dhiifne gaafa sanayyuu maaliif ijoollee tuulamaa ficcisiisuudhaaf jechuudha. Maaliif duraaniinis yeroo darbes bilisoomne irrachaa ture. Amboo walgahii ijoollee gaafa maastar pilaanii dhuman sana gadi yaanii dhuman sanaaf siidaan tokko tokkoon dhaabatadhe waadaa seenee jira. Eshi ijoolleen maatiin faamiliin irraa dhume kottu nu bira jedhanii jennaan otoo Amboon dhaquu sodaate jechuudha gadi ba'ee bilisummaa labsate. Maaliif har'allee borillee gaafa na ajjeesuuf jedhe namni 65 ijoollee keenya gadi ba'ee sagalee ta'eef jechuudha. Lammata immoo yoo ta'e hundi keenya amantaadhaan abbaan barbaade Qiliyaasi. Nuni Oromoon ummata aadaa fi seenaa fi amantaa qabu jechuudha. Duruu waaqeffataadha. Sirna abbaa gadaatiin bullannu. Sirna addunyaati. Kanaatiif iyyuu amantaan kan abbaati. Oromummaan immoo kanuma walittidha jechuudha. Nuni bilisummaa barbaannaa, hidhachuu barbaannaa, bilisummaan kan inni jiru karaa nagaa osoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoo gubaa jira, bobeessaa jira. Hidhachuudha, gubnee bobeessinee birmadummaa independent of Oromiyaatti amannee jechuudha. Kaayyoo keenya fuulduratti walabummaa keenya of harkatti goonfanna malee nuni Itoophiyaa tortortuu fi caccabduu kan abbootii keenya kan jeneraal Taaddasaa Birruu irratti fannifame kan jaarraa abbaa gadaa biyyaa baase waan dhaabnuuf hin qabnu seenaa abbootii keenya imaanaa nyaannu tokko hin qabnu jechuudha. Kanaaf hidhannoon nu barbaachisa. Ijoolleen keenya nu wajjin ka'anii jiru. Mee saba
Itoophiyaa jiru keessaati yeroo Jawaariif Baqqaleen Oromoo qawween hin barbaachisu itti namannu jedhan kanatti jechuudha warri kafaa'u. Mee eshi warra Tigree sabaaf sablammiidhaaf eenyutu hidhannoo halaala godhe Oromoof haraama godhe kana namni gaafatee jira. Kanaatiif iyyuu hundumti keenya jechuudha. Akka jirru jirree wal faana hiriirree qabeenya keenya of harkatti seef gochuuf Oromiyaa ijaarrachuu fi hidhannoon nu barbaachisaa jechuudha. Galatoomne. Mee osoo hin deemne duratti wanto amma fakkeenyaaf Shimallis Abdiisadhaa Oromiyaa bulchaa jira. Goota keenya hayyuu keenya jechaan hin jiran irra baay'een dura dhaabbataa jiranii. Namoonni keenya immoo Jawaar keenya nama keenya hayyuu keenya jala deemnaa warruma kaleessa waliin birrii kannee waraana kanaaf qawwee bitaa ture maallaqa akka ajaa'ibatti waraanaaf qawwee kannee rasaasa bitee doolaara kannaa tureetu erga Jawaaridharraa gabbee amma Itoophiyaa jee waa'ee qabsoodhaa san qawwee kaleessa bitee waraana harka kaa'isan namoota baay'een doolaara kuma baasanii doolaarri kuma jechuun yeroo sanitti maallaqa Itoophiyaa 70,000 akkasini ta'a. Warreen akkasitti kanneen jira. Nu harkaa utaalanii Jawaar nama keenyaa jaanii warra nu harkaa kutee jira irra baay'een amma Itoophiyaaf harka dha'aa jiran. Kan akkamitti Shimallis Abdiisaa maaliif faarsuun maaliif hayyuu keenya isin hin jenneen warra kanaan maal jettaniin? Dhaggeeffadhu sitti himaati Abiyyi Jaalmilkii. Ijoolleen Tuulamaa bakka sadiitti qoodamtee jirti. Bakka sadiiyyuu miti afur fakkeenyaatii fi kan akka Caalaa Bultumee fa'aa Faayisaa Leellisaa fa'aa har'a mootummaa jala galanii qabeenya isaanii seef godhachaa jiru. Lammata ijoolleen Tuulamaa warri dhugaaf qabsaan erga gaafa hacee dhabneetii qabnee jaalsanyii fa'a itti wobootti dabalamanii jiru. Harka dhibba keessaa 65. Kana dhugaa namni haaluu hin jiru. Sadaffaarratti qabsaa'onni dhugaa kan akka Jaaliyaazoo fa'aa kan akka Abdii Raggaasaa fa'aa mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii wal'aansa dhabanii jiru. Kanaatiif iyyuu qeerroon har'a yoo hiriira baay'eedhanis jedhan hin jiru. Warri kaan bakka sadiitti hiramee hunduu wal hiratee jira wanta ta'eef jechuudha. Inni haqaaf qabsaa'u haqaaf inni garaaf qabsaa'u garaafidha. Warri immoo mootummaa keessaati gadi ba'ee nama keenya hin jenne obboleessa kunuuni madaala maqam Jaalaggasaa waggii dhabne Haacaaluu guyyaa adii dhabne Finfinnee keessatti lafa keenya dhabne kanarra nuni akka Tuulamaatti Abiyyiitu achi kaawwate malee Shimallis wanta irraa arganne hin qabu. Maaliif kaleessas maqaan Tuulamaa Goobanaa Daaceeti waan badaa tureef ijoolleen keenya sarraa dammaqanii jechuudha gantuudhaan nama keenya hin jennu jechuudha. Jaalsanyii faana dhaabbanna jechuudha. Mee yoo dhugaaf deema Shimallis ta'e jaalsanyiiti fa'ii fi Taayyeen fa'aa ijoollee ganda tokkodha. Maaliif sanyiin biraa bosona ta'a? Maaliif Abdii Raggaasaa mana hidhaa keessaa ta'a? Mee nama isaaniiti utuu gandummaadhaan walitti nu qabaniiru ta'ee jechuudha. Maaliif sobni ofiisaa kophaatti hafa dhugaan immoo deemaa jira. Kanaatiif hidhanneetu nuni jaalsanyii faana lollaa jechuudha. Warri immoo nama ganda keenyatti hin bu'inaa jedhu immoo jechuudha. Yoo sanyiin har'a Shimallisitti hin ida'ama jedhe borillee mukatti cabsina jechuudha. Nama ganda keenyaan jennu akka Jawaar fa'aa. Mukatti cabsina jaalsanyiitti iyyuu jechuudha. Kanaatiif iyyuu hidhachuun nu barbaachisa. Fuuldurri keenya ifa woboo wajjin inshaallah hin bilisoomna. Ijoolleen keenya Oromiyaa keessatti dhugaa rabbiin isiniin jedha. Akka ajaa'ibatti woboon jabaattee jirti. Mogor Adaa Bargaa Jibaat akka jiru tala biyyee ishee nyaachisaa jiru. Dhugaa rabbii kanaatiif jajjabaachuu qabna. Fuuldurri keenya ifadha. Okay, galatoomii obboleettii teenya ulfaadhu. Meegaa jaallee jerso silleen sin gadhiisaa yaada tokko qofa wannatteeti. Amma ati nama yoo kutaadhaan nama kutaa Wallaggaatti dhalatee nama Wallaggaati. Leencoo Lataadhaa hayyuu fi saayinsistii politika nama saayinsistii siyaasaati. Maaliif goota keenya hayyuu keenya maaliif hin jenneeni qaamni gartee Jawaar kaleessa isaaf jecha qawwee bitaa ture arraan tana Jawaar achii gabbaanan Itoophiyaa inni ennaan Itoophiyaadha nama keenya nama Islaamati jaanii jala ori'aa jiru. Mee kanarratti atillee Islaama? Mee yaada kanarratti maal sitti fakkaata wanni kun? Ilaalchi kun ilaalcha maaliif of keessaa qaba? Oromoon fayyadamoo ni miidha. Haalli sochiin akkanaa kun adeemsi akkanaa kun Oromoo biratti egeree Oromootiif
abaluun kun keenya jettee deeggartee abaluun kun muslima jettee deeggartee hegeree oromootiif milkaa'ina ni qaba. Nama seenaa qabsoo keessatti illee waan irratti keessa turteef jecha mee asirratti yaada gabaabsi nu ibsi. Aye, go ahead. Amma dhagaa jirtami? Okay, wannin jechaa jiru gartii siyaasaa Oromoon qabdu keessaa nama hangafaati. Kaleessa isuma santu Oromoo gurgurate ennaan akkuma Oromoon kutaa kamiyyuu Wallaggas of keessaa baase sanirraa kan hafe gartee Leencoo Lataa Itoophiyaanizimii ta'e Oromoon guutumaan guututti balaaleffata. Jawaar Mahammadis kaleessa Oromoo faras biyya qabsoo godhaa ture Oromoon ni jaalata. Gaafa inni hidhaa galu Oromoon akkuma jirutti kee qabsootti galee qawwee bitaa ture. Na dhagaa jirtaami? Sirriitti dhagaan jirti. Qawwee bitaa ture kaleessa diinagdee nutti kannee qawwee waliin bitaa ture kun Jawaariidharraa bee Itoophiyaa ennaan qawwee fi rasaasa woboodhaa bite kana dagatee nama keenya nama islaama diyyee jala girjee jala kute. Isa kana amantii fi siyaasan kun waliin ni qabata. Adeemsi amma godhame kun hegeree Oromoo fi Oromiyaatiif maal ta'ettee yaadda? Tole galatoomi. Fakkeenyaaf anamma musliimaa nama amantii islaamaa hordofuudha amantii koo akka gaariitti hin jaalladhu. Garuu saba koo hundumtuudhaaf immoo falma Oromoo hundumtuudhaaf kiristaana islaamas waaqeffataas nama mirgisaa acuucame hundumtuudhaaf hin dhaabbadha. An islaama ta'eef islaama duwwaaf hin dhaabbadhu nama ta'ee miidhaan roorroon irra ga'e hundumtuudhaaf hin dhaabbadha. Kuni akeeka koo jalqabaati kuni ka gaafa adda bilisummaa Oromootti dabalamnu adda bilisummaa Oromoo kanuma nu barsiise. Amma gara dubbii keetti deebi'uudhaafi look Leencoo Lataadha. Obbo Leencoo Lataan jedha safuu akka hin cabsine. Obbo Leencoo Lataadha kitaaba barreessaa waa xaxaa Oromoon garuu dhaga'uu didee jira. Har'a namni Obbo Leencoo Lataa dhaggeeffataa jiru Oromoo tokko nagartu. Kanammoo revenge yookiin waan uummanni kun isa dhaggeeffachuu dideennaan uummata kana biyyootti dabaluudhaaf immoo nama duubatti deebi'u miti. Amma Abiyyi jalatti galee wanti inni hojjetaa jiru sanuma. Kana Oromoo baay'eedhaaf hin galu kuni maaliif lafa ani keessaa gallaan gabaa wala loltu sanamichi jedhe ayyoo keessaa galee abbaan fedhe wal halooluu jedhe inni Obbo Leencoo Lataan kana xaxaa deemaa jira. Kanatu namoonni amma waan sanaa karaa Leencootiin Oromoon fudhachuu didee kitaaba barreessee wannoorra kaa'ee Oromoon dubbisuu didee waan hundumtuu amma karaa Jawaar keessaatiinitu sana dabarfachuu jalqabe amma. Jawaar amma sana fudhateetu deemaa jira. Girri isaan immoo waan si ajaa'ibsiisu ijoolleen amma Jawaariin deeggarra jedhan kun immoo Leencoo hin jibbu kan Jawaariin gorsummoo Leencoodha. Hinuma wooma si ajaa'ibsiisu Leencoon qabsoo keenya gurguratee Leencoon Keeniyaa keessatti baasii 30 qabaa Leencoon Kanaadaa keessatti reestooraantii qabaa jedhaadhum odeessaa turan. Amma immoo Leencoon ilmi Leencoon guddifate immoo Jawaartu akeeka isaa sana amma gaa Oromoo biratti fudhachuudhaaf ka deemaa jiru. Oromoo kutaan 10 lagatee jira. Kutaan 11 lagatee jira. Kan amma yaada kana kan inni fudhataa jiru warra Jawaar sooshaal miidiyaa irratti ijaarrate warra sanatu akka 2018 qabsoo Oromoodhaa achi qabanii as qabaniitu waldaan siikoo mandoo maallaqa kaffalee Abiyyi lammaa fidanii achitti sirbaniitu bilisoomneerraa akka jedhan sana baddi malee saree janniqanii jedha Oromoon beektaati. Sareen duutellee hin duuti malee janniqan Oromoon lammata dogoggoruun waan hin barbaanneefi amma karooruma sanatu tuuriin biyya alaa dhufanii ittiin amma galatoomaa jedhu kuni akeeka sanaati jechuudha. Miidiyaa kanarratti abaluun nama 50 hordofaa abaluun nama 15,000 hordofaa jedhanii akka kanattitu kilaasii uumanii deemaa turan. Kilaasiin kun maal jechuudha? Kilaasiin kuni fakkeenyaa fi atama dhaggeeffataa yoo nama 50 qabaatte
oo dhaqaatii caffee raammis dhaggeeffadhaa caffee raammis 10,000 qabaa jedhu. Kun immoo qabsoo Oromoodhaa bakkaan ga'a miti baay'inni namaa si ilaale. Kana deemsisuu barbaadan ammas 2022 kana keessatti sanammoo yoo bosonumatti deebina malee sun immoo akka hin danda'amne kana jala murree itti himuu immoo barbaachisaadhaas hin jechuufi. Kanaaf yoon dubbii kee sirriitti deebiseera ta'e warri amantii jala gugatu kuni gaafa moo amantiitti galu yookiin gandatti galu. Kamaal galchuus kanuma godhe. Yoo argite Kamaal galchuus kanuma godhe Jawaariinis amma oofanii dhumatu gara gandaa sanatti galchuu barbaadu ergasii booddee immoo gandatti dhiibanii Jawaar already gandatti dhiiban islaan barbaachisu ture nama siyaasaa gandatti galchuun keenya jechuun anamma fakkeenyaaf hangaasan keenya Jaafar Alii keenya jechuun naqaaneessa dhugumatti maaliif nama badaan fedhan nama Oromoo miidhan keenya jechuun maaliif Oromoo yoo fayyadellee yoo na fayyade keenya ta'a malee keenya walumatti qabna nama Oromoo fayyade akkuma Oromoo hundatti keenyuma jaama galatoomii mee isee dhumaa jedheen irraa bu'aati obboleettii keenya kanaaf yeroo dheeraa dhaggeeffataa ilaali. Kuni ijoolleen kun ijoollee abbaa duulaati. Ijoolleen abbaa duulaa kuni abbaan duulaa wanti inni irratti hojjetaa ture Oromoo biraatii fi Oromoo siikoo mandoo walirratti kaasaa turan. Prime target isaanii amma fakkeenyaaf utuu Harargeef Arsii walirratti kaasanii Harargeef Arsiinii ollaadhaa jedhu amma Wallaggaa fi Arsii walirratti kaasu daangaa tokkollee hin jiran. Gabaa tokkollee hin dhaabbatan sun Oromoo baatii kun Oromoo dhiyaati. Wanti walitti fidu hin jiru. Abbaan duulaafaa kana irratti hojjetanii waggaa 20 darbe kana ijoollee amma sooshaal miidiyaa irraa iyyitu kana gadaantummaa barsiisanii jiran. Gadaantummaa makanaan boo'u. Garuu namni tokko immoo yoo ka'ee lolate malee gadaantummaadhuma taa'ee boo'aa ooluun faayidaa hin qabu. Kuni ijoollee abbaa duulaa ijaarrate Kamaal immoo itti dabalameetu ammas wannoo godheedhaa sadaffaa amma Jawaariin qabatanii dhufan. Kanaaf warri kun hin boo'u malee waa tokko amma fakkeenyaaf Rabbi Raamataa godhuu fi qabsaa keenya dheengadda du'e sanaa fi maallaqa walitti qabna jedhaniitu guruppii uumanii jiran. Maallaquma sanarratti immoo wal lolaa jiran. Maallaquma amma sila nama du'e silaati namni du'aayii godhaa fi Rabbi jannata haa galchuu jedheetu Rabbii kadhata. Isaan amma maallaqa sana guuranii irratti wal lolaa jiran. Kanammoo ijoolleen abbaa duulaa kun hidhata keessaaf alaa waan qabaniif maallaqa siin qabuu ikonomii kanas wannoo qabuu garuu isaan qabsoorra utuu hin taane isaan bizinesiidhaan guddatanii wannoo ta'u tokkotu maal naan jedha beektaat amma namni keenya bulchaa majlisa Itoophiyaa ta'eeraa naan jedha masgiidatti wal agarree gaafa jimaataa. Sheek Ibrahim Hajiti. Namni keenya wannoo achi amma wannoo gooneerraa waa hunda to'annee jirraa naan jedha. Maal masgiidoo kan warra Itoophiyaa hundaati attamittitu kan keessan ta'ee jennaani. Dhuguma Rabbiin siin jedhaa beek. Namni keenya achi bakka qabateeraa kunoo amma majlisa hundumtuu to'annee jirraa jennaan. Waan akkasii dhiisii Islaama keessaa wantoon hin jiru. Gandummaan hin jiru. Islaamni inni Islaama Itoophiyaa hundumtuu bakka bu'e maleessaati. Isin duwwaa bakka hin buunee jennaan ati hin beektu dhiisinaan jedhe. Namoota akkasiitu jiraasiin jechuufan jedhe Islaam nama fakkeenyaaf amantiin Islaamaa daangaan qabu namni gurraacha ta'es adii ta'es namni laa ilaaha illallah jedhu hundinuu gurraachis diimaanis namni ergamaan Rabbi Muhammad jedhee namni fudhate hundinuu muslimaa jedha walaa araba ta'ee gurraacha ta'ee diimaa ta'e kunumtillee hin galleefi amma kana keessa nama keenyatu majlisa Itoophiyaa kana oofanii baay'een isaanii wanti baay'eenuu hin galleefi siin jechuudhumaa fi carraa dabarse obboleettiif. Okay, galatoomee jalle Yoonis ulfaadhu galatoom. Hayyee obboleetti teenya baga nagaan dhufte gaa'ii. Baga nagaan eedda. Anaa dhufu jennee galatoomii baga nagaan dhufte gaa wanni irraa haasaa jirru. Oromoon tuni mata dureen keenya ajandaan keenya yeroo tokko tokko wanni Oromoo kun ajanda irraa illee nama baasa. Oromoo
baroota gartee 92 leencoo lataa akkana nu godhe jaayatuma turanii Oromoon kaleessas Jawaar Mahammadis seenaa akkasii lammaa Magarsaati fi imaanaa Xayyibaa jeetuma imaanaa Oromoo jee kompiitara isaanitti kanneetuma deebee isaanuma saniin deebi'ee nyaadhamee ammallee warruma nyaadhamee saniin deebi'ee gartee galatoofannaa jee ilaa sadarkaa waraana kallattiidha shiftaa jee arrabsuu sanitti deemee Oromoon ammoo maal barachuu qaba qaama paartiilee siyaasaa kamiyyuu Oromoon nurraa dhaabbadhu Jawaar jaanii amma danda'anitti itti himanii turanii sanillee hin fudhanne sanirraan adeemsa Awurooppaa keessatti haasee fi asitti Baqqalaa Garbaan yeroo walitti dhufan haala jechoota tokko fooyyessee ture. Waa'ee kanarratti mee yaadni ati qabdu Oromoon maal ta'uu qabdi kara deemaa hunda dhuftee jala deemuu kara deeman yoo itti dhufe hunda harka dha'uufiin kun akkam sirriidha siyaasaa Oromoo keessatti dhaloota Oromoo kana akkam godhaa nu hin booressu hin jallisu waa'ee kaayoo Oromootiin wareegama dhiiga ilmaan Oromoo kana faallaa hin ta'u adeemsi amma Oromoon itti jiru kun. Inni dhugaa keetii haalli isaan itti deeman waan badaadha. Garuu Oromoon wanni beekuun irra jiru waraanni adda bilisummaa Oromoo xinno mallee wanni waraana kana godhan hin jiru. Gaaffii obboleessa kiyya gaafachaa turtetu jira. Warri diinagdee waraana kana qarqaaraa ture amma waraana kana ganee kara biraa deemaa jettee gaafattee turteeyyuu. Dhugaa rabbii dhuguma dubbannaa Oromoo waliin kijibduu wal beeyna waan ta'eef uummanni sun durumarraa waraana hin jaalatu. Gaafa Jawaar mana hidhaa seenee namseen qabdu gara itti deeman dhabnaan argitee jiraate ta'e baandiraa hurgufanii marroo jedhan gadi baane. Haga inni oggaaf ji'a 5 mana hidhaa ture san waraana qarqaara. Gaafa Jawaar mana hidhaatti bahu guruppii keessatti akkamitti waraana diinaa wal mari'ata. Deebi'anii. Uummata kana maqaan uummanni kun uummata ganda tokkooti. Hagas mara waraanni lafa qabee jira. Duraayyuu gisee waraanni lafa hin qabissanii diiguu dadhabanii Jawaar durumarraa waraana hin jaalatu. Wal shaffanuun nun barbaachisu. Akkamitti hin jaalanne yoo naan jette nama 360 kaambitti naqsiisee ficcisiise. Ya nama 800 fi 27. Kaambitti naqsiisee ficcisiisee isa Oromoo waan isa jaalattuuf irra dabarte. Amma immoo hin gaafatamu. Isa bichaame mucaa Shaashamannee ittaana jaalmarroo koottu jedhee itti dawwalee ajajaan kiyya yoo hin galaa inni jennaan eesse. Me beide bi Oromia. السلام أنا عليكم أبو شيخ. جنة جالي قلقلو. جبت جرا القربان. كبد. أيه يا ده كتمورة دومه نمني كوني لين جالا كين جتو نوسينه. ده يا ده كتير. أيه. Mucaa fakkaatu fuudhee galchee ajajaan kee hin gala jedhee fuudhee galchee mucaa akka wareegame waliin beekna mucaa sun kiiloo 4tti wareegame Bishooftuu geessanii Bishooftuu wareegame jedhanii dhalattee mucaa sun dhalattee isaa akka ta'e illee hin beekna waan ta'eef jechuudha. Garuu iyyuu uummanni kun maaliif waraana kanarratti duulaa yoo jenne laalle san isaaniif rabbi tokkicha walitti beeka. Waraana summii laatanii fi waraana kotta waa nyaadhaa jedhanii waraana marsisiisanii rukuchiisanii kun bara ammaa kanaan bara maayyimii waan takka hin beekne miidiyaa kanarratti alaa jiru waan akkanaa dalagu seenaa badduu dalaguun seenan isaan haa yaadatu. Ani kana jedhee dubbachuu illee gandallee tokko waan ani hin barbaanneef jechuudha. Garuu waraana bilisummaa Oromoo
dhugaa rabbii sin jedha waraana naannoo isaanii jiru diiguu danda'ani sanin danda'an isaan rabbi beeka waraana naannoo biraa garuu haga tanallee jechuudha haga tanallee waan isaan godhan takka hin jirtu Jawaar nan jaaladha ture garuu siyaasaan isaan jaaladha hin jaaladha haga inni karaa qajeela deeme ordofee ture nan jaaladha ture garuu immoo haalli nama ittiin deemu haala Oromoo deemu haala fuudhee gandatti nama galtu waan ta'eef ani siyaasata isaatillee hin jaaladhullee hin hordofulleedha kanam sin jechuu barbaada kan biraa immoo iyyuu paartiin kun paartii waggaa 40 nu xaarsee bilisa nun baasuu jedhan kaafaawwan waggaa 45 dargee ijaarame maa bilisa nun baasina gamma kana namni gaafatu hin jiru maal hojjechaa jira kaafaawwan biyyuma alaa keessa deemanii doolaara guuttachuudha isin jira kana bilisa nu baasu adda bilisummaa Oromoo bichaadha galatoo ulfaadhu yaada kana na baasisu Okay, galatoomii jaalle galgaloo anaa dhufu jennee